bitaniif kaayyoon keenya. Boolla kaleessa nu keessa turre sana akka keessan teenyeef. Akkasii maaramiin eessa jirti warra ortodoksii hodee kottaa seenaa nu hima. Modeetaroon irra hin jiranii isa. Ani barbaadu walii isaan hin beeku kanarra baatis ka deebitis waliin beeku ani. Anis hin beeku barree. Ijoollee gaariin qaqqajeelti alhamdulillah rabbil alamin. Nageenya waaqayyo isiniif haa baay'atu akkam ooltan. Ijaa galata rabbii. Akkami buna dhuguun hin danda'amaa? Rakkoon qabu argameeti tokko. Maashaallah Sumayyaa ta'e. Akkam sirraa bareedu. Koorti dammola fedhee tara malee as baate goobas. Mee sagalee si biraan as intini ta'e. Raadiyoo cufi obbolee. Yoonte argamee isa cubbamaa. Sagalee bal eenyu dibraa sagaleen. Ishee biraa siksi jedheen yaa. Lubbuun aggalchi jettee kan hojjala. Maayee. Tokko nu galchee. Meemuuti irraa banadhaa namni tokko. Seenii banadhu ati mee. Seenii. Maal taarree? Wayye. Nagaa keetii akka maama. Jira galata waaqayyo nagaafatu. Baga jiraatte maamaatii baga jiraatte fayyuma keetii mee? Fayyaa kooti galata waaqayyo. Itti foofisu meetu. Seeni dhagee waan sin gaafanne dhagaa turtan mire. Hayyee isaaf dammoo nuti ragaa feena ragaa barbaanna. Maal jettee? Ragaa barbaannaa jenna. Lakki gaafiin kee maal ture hin dhageenya bara. Maaramiidhaaf sagadu ragaa macaafarraa ni qabdanii eenyu sin ajajee. Lakki ani hin beeku ani hin sagaduufisi. Beenteraati. Lachuu miti. Maaliree? Islaamaa? Lachuu miti jettee yaaroo biraa matukke. Waaqeffataa daree. Akkuma kanatti kaaduu wayyaadhiisi kakaadde. Kaaduu wayyaadhu. Waaqsiin kan ani maafan kaadhaa miti. Maal waaqessita? Akkanumatti hin jira dalaggoo maa waaqessa. Seenaa koo hirriibnu numa si qaban. Diftare maaltu sirratti haraama? Seeni? Wayye. Maaltu sirratti haraama? Maaltu cubbuudha maaltu cubbuun taane akkumatti osoo addaan hin baasin jiraatu taate jira. Jechuun kaawwanna cubbuu ta'uun beekaa akkanumatti mana rabsu. Akkamitti beektame? Waaqa kadhattu kan hin qabne akkamitti cubbuu addaan baatu gareeti. Eenyu kun cubbuudhaa kun gaariidha jedhee si hime yaani waaqa kamisilaa. Erga kanatti jiraachuu. Anuun beeku akkanumatti hin jiraadha garuu. Amma fakkeenyaani yoo farsoo dhuge farshoon haraama. Maaltu haraama godhe rabbitu haraama godhe waan san haraama rabbitu irraa nu dhorge nan dhorgama. Yaani ati calma jetteetuma waasuun lakki haraama jetteetuma dhiifta. Waan nama miidhu godhu kaanis. Nee keessa na dubbisi ati hintu miskiina. Beerteedha biraan kiisiin godhatti dhiisani. Maal yoo beentes taate Yesuus kaaddeerti daganaa shaadaa qabatta. Dhugaa kaaddeetti ande gana deemi waajibira. Garaa cubbamti yoo beentes taate. Yesuus hin beekotteerti laal isheen. Innis jedheeni baara yaa gooftaa kanaan jettan hundi. Laalaan hin kaanne.
Kaadde Amaan maafu xiqqoo shifataa singochuu barbaade malee ani yaa'u pheenxeedhaan ishee. amma kaa cuubamuu sirra jiraata kaadde hartaa. Ati amma laali Hin kaanne Yuhudaa soddomatti gurgure sanii fi atiin kun gargar hin jirtu akka amantaa keetti mikinaatu Yuhudaanis qarshii soddomatti gurgurate si galemee waaqayyo ijoollee qarshii soddomatti gurguramaa usu billaa. Laalaan hin gurgurre. Ati illee akkuma san Rakkee gootee ani gurgurre rakkee. Atis akkasuma goote kaayii. nuti Akkas baay'ee ta'e. amanna bareedduu kiyya amma fakkeenya meeti Yesuusitti amanuu ragaa naaf kenni. Yesuus naaf sagadaanatti amanaa ka jedhe. ማርያም ሆይ አትፍሪ፣ ወንድ ልጅን ትወልጃለሽና ስሙንም አማኑኤል ብለሽ ትጠራለሽ ጀሬ ስሚ ገሌ ኤንዱ ዴታ ጀሬ ወንድ ልጅ ትወልጃለሽ። ወንድ ጀቹን አፋን ኦሮሚፋቲtti dhiira Maaramii sodaatini mucaa dhiirallee ni deessaa si maqaan isaallee Amaanu'eel jetteetini moggaafattaa jedheen dhiira jedhee waaqa deechan jenneen jalqabuma Gabrieel yootti dhufu akkuma macaafa keettis yoo amma fakkeenyaan hakima dhaqee egzaampiliin isin haasa mucaan garaa qaba yoo ta'e fakkeenyaaf tokko namni tokko cheekii ni godha si galee gaafa lubbuun uumamte dhiira moo dubartiidha jedhee garaa fiititti dubartiin takka gaafa cheekaappii godhuu dhaqxeetini doktorri dhiira jedheeni khalaas bakka cootan isaa beekame akkuma dubartiin takka kennaa nama la mucaa bareeda ilma dhiiraa qabdi si galee haadha dhiiraati Maariyaam illee haadha dhiiraati si galee dhiira deetteerti mucaa deetteerti duuba fakkeenya kennaa mucaa ishiitti waaqayyuu hin dandeetti mucaa kiyyattee hirta ka rabbiin illee mucaa kennee fiira hin dandeettu Maariyaam illee Rabbi mucaa kenneefiira ilma kenneefiira maqaan isaa Amaanu'eel inni oo maal ture rabbiin filatee ergamaa ture duuba ergamaas dhaan akkamittiin rabbi jechuu ni dandeessan kan ishee yaa mucaa kiyya yaa ilma kiyya yaa bareedaa kiyyattee harma hoosistee kittaantee akkuma namni kamiyyuu kittaantee mee waaqni ni kittaannata waaqni qaama saalaa qaba mee sinumtuyyuu addaan baafadhaa waaqayyoon qaama saalaa qaba inni bar ni kittaannatee bar maal kittaannatare maa yaani wanni kittaannate sun maal irraa silaayyuu erganni silaa kaa waaqa ta'e waaqni qaama saalaa qaba a'uuzu billaa qaanyi innaa namni kiristaanni seentanii yaani isin hubadhaafidha lakki waan dubbattu kun dogongoradha maaramiidha nuti sagaduu ni dandeenya sagadaa jedheera macaafarra yoo jedhame macaafarraan deebii namni naa kennuu danda'u namni takkittiin bichaan urgate bas khalaas nama takkaan ala waliin gashinaa Teetuma bahuu qofaan galchine. buuse ayyee
Amma Innaan arrabsee afuufiin baane Keessa kan arraba qophooftee isaa. arraba qobbooftee dhufte tun. Meesitu beekaa Warri ijoollee. kun sammuu duwwaa deeman subhaanallah. Namni waan amma fakkeenya kuni ija oote ija maaf dassitame yoo kana gaafatte sawaa biraa isaan arrabaaf seenanii bara. Gaafa urjii waa'ee Maariyaam maal Isaa irraa barattu. Isaa barattu. barachuutti jirtu ijoollee tsatsaddee tana bira teettee maashaallah jettee maan rakkadhe nuti arrabsuuf. Akkasii Waaqayyoollee barbaade. nama arrabsinaan hin jenne. Namni ilma namaa arrabsu waaqa isaa akkamitti jaalachuu danda'a? Nama arrabsuun gootummaatti fakkaate. Meesuma cubbuudhaa namaa ol na arrabsitanii maal na gootanani na furdis. Amma sumee ati haqa namaa eeggadhu rabbiin jedha. Haqa namaa bichaa seeta. Arrabni kunuu haqa namaa tokkoffaadha bari. Amma yoo ati argite afoon haa illaan jenneen yookiin dhiifama hin gooneefi waan dhigoo dhuuf hin danda'a dhiifama. Haqa afaan si keessatti fidaan jirtu waan ta'eef dhugaa dubbadha. Oo kan barbaadda akkuma qara gaggalabbaxxanii na arrabsitan na arrabsaa. Minimi wanti narraa hidhatu hin jiru. Waa'ee Maariyaam wanti irraa beeku hin jiru. Anu waa ajaa'ibaa barachuu jira. Bakka isiin jirtu Sabboontu banadhu maama. Akkam nagaa keeti? Sabboontu Ittiin tolu ta'uu danda'a nama biraa gashi. Dhiisaa teettu hanga nun tuqnetti. mee namoonni amala gaariidhaan deebistan arraba tokko malee. Amma Maariyaamiin eessa jirti yoo isin jedhanii as jirti. Akkanatti nama fayyisuu dandeessi humna xiyyeeffannaa abdiin yeroo baay'ee wangeela irratti xiyyeeffatee barsiisa seegalee Iyesuus irratti xiyyeeffata inni nuti immoo inni immoo kan hin beekne hiccitii namoonni baay'een hin beekne ortodoksiin siiliidhaaf sagaddi ortodoksiin warroota du'aniifaa sagaddi kana akka isaan hubataniif ortodoksiin baay'ee deebii dhabanii jiru garuu wanti isaan hin beekne hedduu jira. Akka isaan hubatanii fi akka isaan qajeelanii malee hammeenyaa miti hojii dhabneetii miti. Keessattuu ortodoksii irratti xiyyeeffanna waan keessa turreennaan. ለማርያም ስግደት ይገባል፣ ለኢየሱስ ክርስቶስ ስግደት ይገባል፣ ለመስቀልም ስግደት ይገባል jedhanii barjaara. Akkas. Eenyudha yuuzar? Yuuzar? Maa callisarree ijoolleen maaltu jalaa badiree bismillaa ar-rahmaan Hacarri sanaa dhiis hacarri sanaan kan nuti kun taa baratanii dhiis. Urjiin gaafuma waa'ee maaramii kana naa gaafadhu bunan hoo irra kaayee jira hoo ifadhee dhufashii jala qabsishee dhufa. Eeshi Maariyaam eessa jirtiin gaafadhame yoo kana himanii? Gaafadhu. Namni dubbatu hin jiru kaa kennishu dubbadhu itti mee. Eenyudha yuuzar obsee? Obsee tana gaafadhu Maariyaam eessa akka jirtu? Obsee? Inde? Maal taatarreen dubbattan ijoollee ortodoksii maal callistanoo? Miskiinota bal'aa garaa nama nyaata. Deebiin hin jiru kanaaf jallisan ta'innu miskiin.
Walgaafadhaa ishii dhufe. Indi denu jalaa dubbachuu sumiyyee. Kenna atin beektu qoyi dura achi keessa turtee miti tawaayidoo turte ati Maariyaam akka bakka siin jirtu beektu ati. Ani kanan dhiisee bahee bar Marameen khalas duuteerti nama duute maaliif hin karadda jedheen obbolee maal lagaa fattaana warra tamanaa jirru akka isaan amanuu dhiisaf hin amanuu dhiisaniifan dubbataa jira bar. Isaan gisee kadhatan siilotaa kadhatan moo isii duuta sanii kadhatan moo maa inni waan Yaa isaan maaramee akkana naa godhii jedhama obbolee Maariyaamiin duuteerti kalaas qabaramteerti isaan garuu arragdee jedhan arragdee jechi jedhu maal jechuudha? Lammaffaa moo waa'ee cuwwaa macaafa qulqulluuni hin dubbatu. Macaafarra bakka takka waa'ee cuwwaadhaan hin dubbatu. Laakiin akka ittiin bulmaata seera ortodoksii betakiristaanni ofii ishee baafatte malee akka seera macaafaatti jechuudha. No, kan abbootiin barreessan hin jirti amma. Macaafni Kan nuti immoo maal beekama? Masih kan abbootiin saniin hin deemne. Kan macaafa qulqulluun deemne malee abbootiin jechuun abbaa keenya jechuudha. jechuun ambeeyyaanii abbootiin abbootiin Nama akkana godhellee diliin kan isaa badiin kan isaati cubbuu. Ka godhellee ka godhaa jirullee osoo hin beekin dammoo baay'inaan macaafni dhalattoon uummata dogongorsiisaa jirallee waan ta'eef jechuudha. Waan akkasiiti. Akkasitti dhugaa namni tokko dhugaa gaafa dubbate naantee bara amma fakkeenya nama dhugaa dubbatu waliin dhabnu nuti. Nama moo faallaa xamazzazuun tariitii wal dhabuu dandeenya. Namni haqa dubbatu okay. Nuti illee kan irratti dhaabbannee dubbannu haqa. Nuti amantaan Islaamaa amantaa namaarra akka nuti kijiban kenne wallahi amantaa Islaamaatu nu dhorga. Akka amantaa namaan arrabsine wallahi amantaa Islaamaatu nu dhorga. Sa'aatii kanatti nuti waan barreeffameef waan argine qofa kan nuti dubbataa jirru malee waan sammuu keenyarraa dubbataa jirru. Ana rabbiin ragaa natti ta'a. Wallahi rabbiin ani itti amane sana. Rabbiin na arga miti. Ani ijoollee kiristaanaa wallahi kijiba sinirran kennani. Mana amantaa keessanirras kijiban kenna. Laakiin wannumaa jechuun barreeffamee akkasumas dammoo osoo barreeffamne seera ortodoksii ittiin bulaa jirtu sana qofan dubbadhe malee wanni kijiba sinirra kaa'ee tokko hin jiru. Rabbiin na arga keessa kiyya jechuudha. Kijiba sinirra kaa'ee kana jechuun danda'u. Amantaa jechuun wal dorgomuu osoo hin taane amantaa jechuun amantaa rabbiin jaalatee namaaf kenne. Amantaa qulqulluu lubbuu teeti nafsiyaa teeti. Waan irra jiru tana namaaf nin jaaladha. Laakiin ani dirqama
dhugaa jirtu sun biraan nan ga'a. Kan isin qajeelchus kan isin kaffarsiisus rabbii tokkicha. Isin galee bas dirqama anarra jiru isin fahim. Isin ijoollee ortodoksii akkuma duratti isin jedhe baay'ee isin kabaja baay'ee isin jaaladha isin nama cawaan. Afaan illee gaafa nama arrabsitan nama jaalattan arrabsitan. Isin galee namni tokko muka gaafa falaxatu muka jaalatu falaxeetiin hin bobeeffatamiire muka gogaa muka jaalatu. Isin galee akkasan yoo narratti duurtanis dantaa keessan mikinaatuun tan mateessani waan ta'eef jechuudhaan illee hoo mana jaalattaniif. Laakiin dammoo dhugaamu walumatti maa deemu. Akkasi. Ishi fakkeenyaaf isin amma akkuma matsaafni keenya yaani barraa yookaan immoo jechuun ani amma fakkeenyaaf matsaafni keenya kan barraa'es kan abbootiin barreessanii yookaan immoo matsaaf qulqullisiinis kan fudhatu matsaaf qulqullisiiya kan abbootiin barraa'e garuu wal fakkeessin allaala barnoota irraa fudhachuu barbaadu na fudhadha. Dammoo immoo akkuma san immoo keessanis akkuma sanitti barraa'e koo matsaafni kamiyyuu kan waaqa irraa gadi bu'ee hin jiru what is it nation? Hayyee takka faratti yoo islaamummaa irraa gaaffii qabaatte ustaazatan siif gashaa laakiin nuti macaafota irratti beekamaami nama addunyaa irratti beekamu waan faallaa quraana fi hadiisa irraa adda ta'e yoo ka'eetiin bahee dubbate islaamni kamuu fuuldura abbaata waan sun dogongora ta'uu jechuudha. Fakkeenya wayiin isinii kaasa. Wallaahi dheengaddaa ummata Masrii wayitii meeshaan bitee tanan dhaqe. Ummanni sun warra dhiiratii bakki meeshaan itti gurguramu meeshaa mana keessatti waan ta'e warra dhiiratii itti gurguramu. Ummanni Masrii baay'inaan warri beektanii sigaaraa xuuxan. Tarii biyyoota Dubaay mana kana keessa jiraachuu danda'anii ni argitanii sigaaraa xuuxan isaan. Amma nama sadiidhaa sigaaraa hedduu dhugan. Kazaan isin islaamaa hin jedheen eenaan jedhan. Sigaaraa dhuguun rakkoo hin qabwennaan akka islaamummaatti haraama naan jedhan. Laakiin nuti ilma namaa waan ta'aniif waan san guutuu hin dandeenyedhan. Ilaalaa jarattiin sun jara arabaati. Isinii galee haraama naan jedhan. Sigaaraa dhuguun akka shariyaatti akka islaamummaatti haraama jedhan. Osoo ummanni sun lakki halaala jedhanii ragaan gaafadha ture. Isinii galee akka hin jirre nan beeka waan ta'eef. Maaliif namni tokko gaafatiin abbaa fedhe haa ta'u abbaa fedhe islaamummaa irratti qishuma yoo daangaa darbee hadammootiin waan quraana fi hadiisa irra hin jire baheetiin uummata akka barsiisu ta'e eenyumtuu fuuldura dhaabbata miknaatum lubbuudha waan ta'eef jechuudha. Islaamummaan lubbuudha. Namni tokko akka barbaade ka'eetiin itti barreessuu hin danda'u. Irraayis dammoo hir'isuu hin danda'u. Akkas jecha rabbii safaaxaa miti. Nama itti dalagatu rabbiin nu haa godhu hundumaa kan kenna jechuudha. Warqii bara islaama jechuun warqii wallaahi warqii fi islaamummaa walitti nuuf waan fakkeenya warqii birriin gadi bahee nan bitadha. Osoo islaamummaa namni bitee kan namaaf kennu ta'e anatu bitee haadhatiyyaaf kenna ture. Osoo islaamummaan kan birriin bitamu ta'e waan akka haadhaa addunyaa kanarra hin jirtu miti natu biteetiin kennaaf ture. Laakiin islaamummaan qarshiin hin bitamu. Warqii qarshiin bituu hin dandeenye. Islaamummaan rabbii yoo siif laateen alatti ilmi namaa si laachuu hin danda'u. Rabbi nuuf haa laatu hunduma kennaaf iyyuu. Akkasii kennaatiyyaa nama biraatti mee dabarsuu xiqqoo ishiidha. Dadhabeera. Ustaaz Awwalas jala jiranii yoo dandeettan galaadha. Yoo firii jirtan. Gaafin gaafatames jira islaamummaa irraa namni deebistan ustaazota keessaa seenaa nu deebisaaf. Video cufadha ka Ustaaz Awwalas Ustaaz Awwalas seenaan video cufatta. Masih akkasi bareedduuti yeshiin. Ishi qoy gaafii tokko sirraa qabu fakkeenyaaf Qoy islaamummaa irraa gaafa gaafii qabaatte warroonni nu caalaa beekumsa gahaa qabanii umrii dheeraatti fitan islaamummaa tanarra ni jiru. Isaan gaafatta warra beekumsa xixiqqoo baatee deemu tan osoo hin taane. Eenyu jirames ta'us keessa namni tokko nuuf ergadha.
Biyyi jirus yaa barsu been jirani. Jira. Wali min argina fakkaate bara. Koi mest. Masi indeemine ishii maamaa kiyya. Namoonni islaamummaa irraa gaafii qabdanii sheektota gaafadhaa isiniif hinna inshaallah. Amiin eebbifamaa. Hello. 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 Sagaleen hin jiru saa? Miyuutii qabadhu haasee sume. Ammasitti mastaawat jedhamu maal jedhe san masaraataawit miyuutii qabattee jirta bara. Qabadheera dhiisi namni deebisuuf ni dhufa. Ijoollee kiristaanaa warri gaafii qabdanii nama isin waamne irraa waan feetan gaafadhaa. Isin galee nurraa dhagahurra isaanirraa dhagahuutu irra caaladha. Akkuma san dammoo ijoolleen ortodoksii warroonni fakkeenya nurraa fudhadhaa. Yoo ofii keessanii deebii hin deebisnu jettani. Abbootii amantaa akka nuti waan nu kanatti waamaa fidaatini. Waan nu gaafannu nuuf haasisanii ila nurraa baradhaa. Nuti amma fakkeenya isin arrabsine isin hin arrabsine. Isin galee isin tuqne isin hin tuqne. Barachuu barbaadani akka barattuuf karaa isin kennaa irra. Isin galee masraawutii kana dubbisamu sitti sume. barachuun beekatuma afaan dhiise bartiqqoo ijoolleen garii miira keessa galaniirani. Ragaa keessanii miti. Jirra. Baay'ee. Islaamummaa irraa gaafataniif carraa kenneef bara. Okay. Maali isin dura gaafachaa turtan miti? Obsi maame kiyya baqqaachuu nuti ilaal sagantaa keenyatti hin tarinaa keessanitti hin tarru. Sagantaan dura waa'ee kiristaanummaa irraa gaafachuu turre miire. Amma moo isin islaamummaa irraa Kiristaanummaa irraa maali? No maaliif atis barsoota gaafadhu kwa maaliif gaafattariinu? obboleettii kiyya. Ati loluu seenti akka ijoolleen fakkeenya akka masiitti taa'e akka sabbootti taa'e akka mastaawwatitti taa'e. Meetuun Beekna gishiree. noo amantee miti atin deebistuu maal islaamummaa irraa atin Usii deebistuu waan taa'iin siin jedhee bar usii taa'e. osoo hin beekin itti amantee Akkasiin taa'e. Ani nan jarjaradde nan deema falani Sumayyaa gaafii keessi deebisee bu'a. Gaafii kiyya booda naa deebiftaa ragaadhaan masii gizee takka maal. Macaafumarraa isii kennee bu'a bakka dubbifattu. Waa'ee kamirraa naaf kennita waa'ee maaliitirraa? Waa'ee soofoo siin kenna caqasa bakka dubbifattu siifan kenna. Waa'ee maaliin siin jedhe? Waa'ee soofoo jettee macaafarra hin jiru ofiif falassaman jettee miti. Waa'ee cuwwaamu. Isuma soofoo san isuma. Cuwwaan isuma. Ayyee kenni be kenni. Cuwwaa dhugaa ka jedhu. Seera uumamaa boqonnaa 40 lakkoofsa 11 dubbifatti waa'ee soofoo hin argatta. 40 yoo dubbifatte. Dubbisi. Silkii keessa bahee dubbisuu hin danda'u. Dubbifadhu macaafa biraa qabdani maal gaafii qabda? Masiitti fufi. Kaalid assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaafa gaafii siin Waalaikum deebisa. salam warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu akkam? Nagaa. Nagaan alhamdulillah fayyuma. Jirra wallah alhamdulillah. Gaafii deebirra turre. Ayyee. Kenna xumurannee irraa ijoollee qaqqaalii qaqqashtii takkatu gaafii qaba beektaa?
Ayyee. Si haa gaafattu masii gaafii qaba. Tole tole. Si Ayyee. ayyee masii ila obboloota kiyya isinillee gaafa ofii keessanii daddabdanii arraba dhiisaa barsiisaa amantaa keessanii fidaa isinii galee akkasi. Masii bareeddu. Masii hin jirtu bira. Ishee qaba ture gaafii. Okay. Namni bira warra asirra jirtan ni qabdanii silaa gaafii. Isheenan. Namni biraa yoo qabaattan gaafadha. Dubbadhaa joo. Khair inshallah. Bakka islaamummaan isinii galee jechuudha. Bakka islaamummaan isinii galee jira. Itti qaraatammoo sila Khalid. Islaamummaan galee fi jira jechuudha. Bakka islaamummaan waan gaafii namatti ta'uu hin qabu jechuudha. Hubatanii jira. Akkasi wallahi. Har'a akkam beektaa jechuun yeroo baay'ee lallabni lallabamu waa'ee Yesuus irratti hundaa'ee lallabama isinii galee. Laakiin warroonni Islaamaa tokkorratti waa'ee Yesuus irratti godhani miire yaa Khalid. Akkasii. Laakiin dammoo isa qofa osoo hin taane fakkeenya warroonni nuti Ortodoksii keessa turre iccittiiwwan mana amantaa keessa jirtu hedduutu jira. Isaan keessa wanti nuti qabnee jirru baay'inaan waa'ee iccittiiwwan jiru kanaadha. Yani sagantaan sun waa'ee Yesuusii nuti immoo waa'ee iccittiiwwan jirudha. Mikinaatu waan harka irra caalaa waa'ee iccitii mana san keessa nutu keessa jiraachaa ture mitiire. Waan sana akkasii. Nurra isintu beeka waan ta'eef sana nuti hin beeknu amma waa'ee iccitii mana amantaa keessaa isintu beeka. Isinirraa bareeda maashaallah waan gaarii qabattan. Har'a lallabataa oolle waa'ee tsallaatiitii fi waa'ee xiyyaa irratti lallabataa oolle. Garii warri Ortodoksii seenanii maaramii warri in sagadaniif miti nuti maaramiidhaaf hin sagannu. Waa akkatanii. Garii immoo akkam beektaa bakka inni waaqas haa ta'u waaqas ta'uu baatu inni naaf sagadaallee jechuu baatu nuti waan jaalannuuf jecha numa sagannaaf bakka nu dhiisa jedhan. Akka immoo marmaaramiin as ol baatee itti sumee gara samiitti ol baatee itti maaramiin. Gara samii moo? In barariiteette. Lubbuun jirti jedhani malleen duune. Lubbuun jirti duuta jechuun qaanyiidha. Qaanyiidha duuta jechuun ishee midhanuun jedhan isii galee. Hayaa yoo barariitisan eenyutu argee jennaan Toomaasidha jedhan. Amma isheen tuni Toomaas arguu maaliin beekamee gaafa jedhamu uffata isheen ittiin awwaallamte san Toomaasitti kennite. Meeshii yoo uffata ofirraa fuutee boolla ol keessaa ol utaaltee uffata qullaa dhaabbattee ofirraa fuutee Toomaasitti kenniti mee? Sheemii miti inni sun dhiira. Qullaa ol baatee akkas taanaan qullaa ol baatee gara samiitti maali yelloodha qaanfiidha kun maal? Malaayikaa jiru ammas immoo nabiyyoonni garaagaraa illee samiirra jiru. Isaanuma keessa qullaa deemti. Fakkeenyaaf samiin kun malaayikaadhaan guutamee jira. Nabi Rabbi alayhi salaatu wassalaam xuxxati samaa'u وحق لها أن تهبط جدا نبي ربي قاف سمي تلبانو سميوان كان كيسا بكي كوبا شران كاتن جدا سمين كوني ملايكا لام غوتمي جرا جدا ملايكا لام غوتمي جرا جدا اسي ملايكا كيسا كل ديم تجرا نمالي كن سفورا كسين جرا نمالي جول السلام عليكم سنو يوم مرا غانجرا توما سرغيرا غانجرو انجرا يسافدن انجرو Masih ini dufte? Hah? Bakka kalas busy lah. Namni berapa gafi kabarta? Okay. Namni berapa abdu gafi selama rawang gafatan. Selama aku nak kami wan jodoh namni kabda yo jaratan gafadati. Sini bisna insyaallah ga rabbin dan det nugan. Aga dan den. Tole. Waan namoonni isin jedhan dhiisaati gaafadha waan gaafii qabdan. Isin deebi'a inshaallah islaamumaan gaafii hundaafuu deebii qaba waan ta'eef ragaa wajjin isin deebisna. Maaliif jennaan quraanni keenya illee hadiisni illee gaafii gaafatame kamiifuu deebii guutuu qaba waan ta'eef. Akkasidha.
Warri gastiirra jirtan yoo qabaattan gaafii gaafadhaa. Tokko na galche dhaarti galcheen. Ayyee ganni gaafii qabdaa? Nageenyi isiniif haa ta'u akkam ooltan jirtu? Jirra akkam fayyaadhaa? Nagaadha galata waaqayyoo. Ayyee baga jiraatti. Jechuun gaafii nan qaba garuu ammaaf sin gaafachuun barbaadu ijoollee keenyaan waa jechuu barbaada. Ijoollee asirraa gastiirra taa'an kana jechuudha. Mustaawat fakkeenya fatifaansii qulqulloota irra godhattee. Ani gaafii tokkichuma hin dubbattu khayr inshallah. Isaan dhiisi gaafii qabadhu islaamummaa irraa deebii qabatte gaafii qabatte. Yookaan immoo yoo gaafii hin qabaanne immoo maal eegdure shaadaa qabaddaa malee dhugaa keessa. Shaadaa qabaddaa khalaas. Erga gaafiin hin jiraanne khalaas ilma namaa gabbaruu dhiisaati rabbiin gabbara. Rabbii waaqessa. Ali jennaan Yesuus namadha. Nama hin gabbarina. Rabbiin gabbara khalaas gaafiin qabdan erga ta'e bakka maal eegdure. Islaamummaan isinii fiira waan ta'eef. Yalla gara shaada. Maal kolfita? Mustaawat. Oh my God. Dura Islaamummaa keessa sirriitti Sumayyaan Tasfaayeen sun duraan kiristaana turte miti. Garuu amma waa'ee kiristaanaa miidiyaa kanarratti laayifarra baatee dubbachuurraan booda dura amantii kiristaanaa maal ture jettee duba በመጀመሪያ ጊዜ ኦሮምኛ ጋፊ ቀብዳ ስለማማ ዝም ብላ ለምንድን ነው ሚዲያ ላይ መጣ ዝም ብላ የምታወራው? በመጀመሪያ ጊዜ ማለት ነው አፉራ ከሰ በይቲ ጋፊ ቀብዳ መንፈስ ጋፊ ይችላል ሰማ ጋፊ ኪያ ዋይ አመንታ ኪያ ጊዜ ጡቀሙ ደስ ነን ጀሩ ቤክቴ ታናፉ ዋይ እሺን እስላሙማ በርባዴ ታሰምቲ Islaamummaa kun barbaadde akkasumatti itti fufuudha malee waa'ee kiristaanaa keenya amantiin akkas taatee waan akkas ta'e jechuun hin barbaachisaa miti jettee kanaafuu isheen waan islaamummaa amantaa cimatti amantu malee waa'ee xuwwaa keenya isheen galcha waan irratti kiristaanaa. Gaafii qabdaa? Nan qaba በጀመሪያ እስላሙmaa keessa sirriitti baradhaa keenya nu barsiisuu qabdan እሺ እኛ ብትመልሱት የራሳቸው እስላም በደም እዛ ጥኑና ነው ማርያም ዱተቲ ሞየርቲ መስታወት ሱተ ጀላ ኢላሃ ኢላማ ካቲ ሱተን ጀቱ ሱተ ጀለ ተቆስ መስታወት እንባቴ خير ان شاء الله እንጨብ ዳይ ገዱ ጋር መስታወት ይዋንተ ቆጥ ቡና እንጨባ በቴባቴ ደርበቴ ቁት namni bira jira namni asoo gaaddise jirta obsinaan obsineet lallise fayyaadha Nagagala ta'a kan jirtu. baga jiraattan akkam Jirru nagaa. xiyyaaqeen jira Xiyyaaqee kan maali? kan isin nu gaafachuu barbaaddan islaamummaa irraa waa'ee amantaa keenya irraa Yaa guutee maal? Amantiin keessa nu gaaffiidha. gaafadhu siif deebina inshaallah si keessaa naqnaa gaaficha Maal jette? si keessaa gadi naqnaa gaafadhuun jedhe siif deebina hin badee hin bari hin qabanu waan gaafatan maaliif jennaan islaamummaan gaafii hin qabu waan gaafisitti ta'u hin qabu rabbii tokko gabbaruu jechuun maal isaa gaafattaati rabbii tokko gabbarii nama siin jedhu maal isaa gaafatta gaafii maali gaafatama hin qabu bar gaafii siigala seelii hin gabbarru nuti nama hin gabbarru siigala namaaf hin sagannu seeliif hin sagannu uumamaaf hin sagannu taabotaaf hin sagannu gabrieliidhaaf hin sagannu waan takkaaf hin sagannu rabbii tokkicha malee khalaas xumurame ka bakka maal gaafii kan biraa maaltu jira Nabi Muhammad fi sagannu alayhi salatu wassalam nabiyyi kamiif iyyuu sagannu uumama kamiif iyyuu sagannu nuti kanaafuu gaafii isaaniitiin ta'u jechuudha nama rabbiin tokko gabbaroo akkamitti ati gaafii irraa qabattaati dhugaa qabdi ijoolleen maashaallah galee fi jira jechuudha
Akkaan Akkam jirtu nama nagaa rabbiin keessanii? gabbaru ayyee obsinaan Nagaa keessanii? nagaadha alhamdulillah akkamati Galata Rabbii. ayyee baga jiraatteetillee maaltu jira? Sumayyaa wajjin dubbatuufan dhufee iyyuu hanga isheen dhuftutti garuu sin aarsuu baate gaaffii xiqqoo tokko sin gaafachuu. Tole nun aarsoonnu gaafadhu. Iyyee kanaan dura gara musliimatti dhufuuf yaadeen ture garuu wanti na sodaachise akkuma silaa Sumayyaan dubbataa turte nuti mana amantaa taskaana deemnaa. Akkuma kana kan keessanillee kaabaadha moo maalidha waan akkasiin jira maskiin illee hin jira. Tokkoffaa kan gaaffii natti ta'u iddoo kaabaa jedhamu sanii lammaffaa immoo isa rabbiin afur fuudha jedhe san. Kanallee rabbiin jedha jedhee ittiin amanuu san gaaffii natti ta'e. Kaasee immoo kaafira ajjeesaa kan jedhu. An quraana sin qaraane matsaafa sin dubbisne garuu kaafira ajjeesaa kan jedhu dhaga'ee kanallee gaaffii natti ta'e dhiise jechuudha. Tole kun laafaadha barku waan salphaadha bar dhiisuun qabdu maleeti dhufuu qabda inshaallah qabachuu qabda shaadaa waan salphaadha kun waan bareedaa gaafatte obboleettiin keenya tokkoffaa irratti waa'ee masjidaatti wal qabatee akka nuti taskaana dhaqnu sinillee masjida deemtan kan jetteef eeyyee dhugaadha. Masjida jechuun mana tokkummaadhaan gamtoomtee namaa wajjin walii galtee rabbiin itti waaqessitudha. Fakkeenyaaf masjida jechuun mana walitti qabamee namni itti rabbiin gabbaru, rabbiin waaqessu, rabbiin kadhatu. Siigalaa mana sana deemuun, masjida sana deemuun namoota muslimaa irratti dirqama. Namoota muslimaa irratti jamaadhaan walgahee salaatuun dirqama. Dubartiidhaaf garuu dirqamaa miti. Yoo fedha sii ta'e naqti, yoo fedha sii hin taane immoo manatti salaatti. Kan dubartii jechaan. Manatti illee salaatuu dandeessi, deemtee illee salaatuu dandeessi. Warra dhiiraatiif garuu jamaa yookaan immoo masjida deemanii dhaquun salaatuun sun waan ajaja rabbiiti jechuudha. Ajriin isaallee yookaan immoo mindaan isaa rabbiin biratti illee guddaadha. Lammaffaa immoo waan kaabaa kan kanatti gaafatte. Kaabaa jechuun kaabaan nabiyyallaa Ibraahimtu ijaare yookaan immoo Abrahaam kan siin jettantu ijaare ajaja rabbiitiin ijaare ilma isaa Ismaa'eelii wajjin ijaare kaabaa kana yeroo ijaaruu achitti namoonni deemanii akka rabbiif ajajamaniif akka rabbiin gabbaramaniif akkasumas immoo hajjii akka godhaniif waggaa waggaadhaan seegala. Bakki sun bakka kabajamaadha. Bakka rabbiin ardii keessaa filateedha. Rabbiin immoo waan barbaade filata. Bakka kabajamtuu godhee rabbiin bakka sana uume. Kaabaa sanallee mana kabajamaa godhee rabbiin isa faarse quraana keessatti. Kanaafuu kaabaan suni kan dhaqamuuf kaabaa sana gabbaruu osoo hin taane. Kaabaan sun dhakaadha bar. Dhakaarraa ijaarame sin fayyadu sin miidhu sin ajjeesu sin fayyisu kaabaan. Garuu ajaja rabbiiti. Achi yoo deemte jettee rabbiin sababaa ati achi deemteef jecha sababaa ajaja rabbii raawwatteef jecha rabbiin sadarkaa kan kee ol sii fuudha jannata si galcha rabbiin si jaallata jechuudha. Maaliif jennaan arkaan islaamummaa keessaa yookaan immoo utubaalee islaamummaa keessaa inni shanaffaadha isa waan ta'eef achi deemuun rabbiin gabbaruudha. Achitti deemtee xawaafa gootee akkaataa rabbiin si ajaje gootee rabbiin biratti mindaa lakkaataa jechuudha. Garuu kanatti gabbartu eenyudha? Kanatti waaqessitu eenyudha? Isa ardiif samii uume, isa ana uume, isa si uume kan waa hundaa ol jiru rabbii tokkicha jechuudha. Malee nuti mana hin gabbarru, dhakaa hin gabbarru, nama hin gabbarru, muka hin gabbarru. Akkasidha. Kan sadaffaa immoo rabbiin afur fuudhaa jedhee jette. Rabbiin tokkoffaa afur fuudhaa jedhee dirqama namarraan keenya. Yoo dandeettii hin qabaanne, dandeettii ittiin fuutu yoo hin qabaanne tokkoyyuu fuuchuu hin ta'u. Akka islaamummaatti jechuudha. Namni tokko bulchuu yoo hin dandeenye, nyaachisuu yoo hin dandeenye, uffisuu yoo hin dandeenye, tajaajiluu yoo hin dandeenye, hattaa wajjin ciisuu yoo hin dandeenye tokkoyyuu fuuchuun isarratti haraama. Fuudhee rakkisuu hin danda'amu. Islaamummaa keessatti mirgi dubartiidhaa akkaan eegamaadha. Namni tokko dubartii fuudhee rakkisuun hin eeyyamamu jechuudha. Yoo dandeettii qabaate, dandeettii ittiin tokko fuudhu yoo qabaate ni fuudha, ni bulfata. Yoo immoo dandeettii 2-3 bulchuu hanga 4 bulchuu yoo danda'e qabeenyaan, uffisuudhaan, nyaachisuudhaan, wajjin ciisuudhaan waan hundaan dandeettii qaba yoo ta'e
haqa jiraallee wal qixxeessuu danda'a yoo ta'e fedha isaatiin yoo barbaade amma afurii fuudhuu danda'a. Fedha isaatiin yoo bulchuu danda'e. Garuu rabbiin dirqama afur fuudhi hin jenne. Afur fuudhi hin jenne rabbiin. Si gala yoo barbaade jechuun yoo fedheedha. Kan ammoo suuraa Annisaa keessatti boqonnaa afur arfaffaa lakkoofsa 3 irra jira. Fedha isaatiin yoo barbaade hanga afurii fuudhuu danda'a yoo qabeenya qabaate, yoo dandeettii qabaate, yoo haqasii guutuu danda'e. Malee rabbiin dirqama afur fuudhi hin jenneen. Yoo tokko yoo bulchuu hin dandeenye immoo tokko yoo fuudhuu hin danda'u. Yoo bulchuu hin dandeenye, yoo haqasii eeguu hin dandeenye tokko yoo fuudhuun dhorkaadha. Soomuu qaba bakka isaa jechuudha. Yoo tokko qofa fuudhuu barbaade tokko wajjin jiraata. Si gala yoo dandeettii qabaate jechuudha isiyyuu. Isiyyuu yoo bulchuu hin dandeenye tokko yoo fuudhuu hin danda'amu akka islaamummaatti. Haqasii yoo eeguu hin dandeenye jechuudha. Isa kana malee rabbiin dirqama afur fuudhuu nurra hin keenye. Fedha isaatiin yoo bulchuu danda'e, yoo jiraachisuu danda'e fedha isaatiin nan fuudha yoo jedhe rabbiin immoo san dhorku. Hanga afurii fuudhuu danda'a yoo qabeenya qabaate, yoo bulchuu danda'e, yoo haqasii eeguu danda'e, waa hundaan yoo nama guutamaa ta'e fedha isaatiin fuudhuu danda'a rabbiin san dhorku jechuudha. Kan ammoo macaafni illee ni eeyyama. Fakkeenyaaf Abrahaam haadha manaa 2 qaba. Daawit akkasii. Salamoon dubartii 1000 qaba. Haadha manaa 1000 qaba bara macaafa keessatti Salamoon namni jedhamu. Nabiyyoota yookaan immoo raajota macaafa keessa jiran keessaa namni haadha manaa tokko qofa qabu hin jiru. Inuma barbaade arguu hin dandeessu. Hundi isaaniitu haadha manaa 2 ol qabu jechuudha. Hundi isaaniitu namni haadha manaa tokko qabu hin jiru macaafa keessa. Guutuun isaanii haadha manaa 2 ol qabu jechuudha. Salamoon dubartii 1000 fuudhe. Osoo silaa Waaqayyoon kan dhorku ta'eetiif maaliif Salamoon 1000 fuudha? Abrahaam 3 fuudhe, 2 fuudhe. Daawit illee baay'ee fuudhe. Guutuun isaanii akkasii jechuudha. Kanaafuu akka shari'aa islaamummaatti afur fuudhuun dirqama osoo hin taane yoo abbaan fedhe, yoo dandeettii qabaate, yoo qabeenya qabaate fuudhuu hin danda'a. Yookaan immoo tokkuma qofa fuudhee wajjin jiraachuu danda'a. Isaayyuu tokko fuudhuu yoo hin dandeenye soomuudha malee fuudhee rakkisuu hin danda'amu jechuu barbaadeeti. Akkasidha. Si galeera? Ayyee inni kaafira ajjeesaa jedhu. Waa isa hin irraanfadhe. Kan biraa immoo quraanni nama ajjeesaa jedha jette lakki hin jedhu quraanni. Quraanni akkas hin jedhu. Inumaa rabbiin quraana keessatti maal jedha beektaa? Man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasaadin fil ardi faka'annamaa qatala annaasa jamii'a jedha. Namni lubbuu tokko ajjeese osoo siin badiin balleessin, osoo siin nama ajjeesin, namni nama tokko ajjeese akka waan addunyaa kana guutuu nama addunyaa irra jiru kana guutuu ajjeesee fixeeti jedha. Islaamummaa keessatti nama ajjeesuun nama lubbuu nagaa tokko ajjeesuun Islaamummaa keessatti akkaan dhorkaadha. Akka nama hunda ajjeesiti jedha namni nama tokko ajjeese Islaamummaa keessatti. Lubbuun namaa dhiisiti lubbuun hayawaanaa, lubbuun beeyladaa Islaamummaa keessatti tikfamtuudha, eegamtuudha. Akka namoonni kaan Islaamummaa maqaa xureessuudhaaf sitti mammiti. Islaamummaa keessatti namni tokko hin ajjeefamu, namni tokko hin rukutamu, namni tokko hin miidhamu. Nabii Rabbi alayhi salatu wassalaam al-muslimu man salima al-muslimu min lisaanihi wa yadihi jedhan. Aw kama qaala Nabiyyu sallallahu alayhi wasallam. Muslima jechuun nama muslimni arraba isaatii fi harka isaarraa najaa bahe jedhan. Harkaan kan nama hin tuqne, arraba isaatiin kan nama hin tuqnetu muslima jedhamaa jedhan. Garuu akka Islaamummaatti, akka seera Islaamummaatti nama amantaa kan keen gaggeeffattu, hin salaattu, hin soomtu, rabbiin tokko hin jettu jedhee si loluudhaaf lola sitti labsee si ajjeesuudhaaf dhufe ofirraa deebifta. Hin loltaan jechuudha. Fakkeenyaaf anamma muslimadha. Namni kiristaanaa tokko dhufee ati musliman hin taatu, amantaa kan kee gadhiisi, hin salaattu, masjidan deemtu, hin soomantu jedhee yoo na loluudhaaf dhufe anillee jala ciise du'uu qaba osoo hin taane. Mormatti kennina ajjeesi jechuun qaba osoo hin taane anillee lolee ofirraa deebisuu qaba jechuudha. Islaamummaa keessatti kan eeyyamamu isa kana malee nagaa namni lafaa ka'ee nama ajjeesuun yakka guddaadha. Rabbiin biratti cubbuu guddaadha. Walaa taqtuluun nafsa jedha Rabbiin. Quraana keessatti bakka hedduutti lubbuu tokko hin ajjeesinaa, lubbuu hin baasinaa, nama hin ajjeesinaa, nama hin miidhinaa, nama hin dhulluminaa. Si gala akkasidha. Malee nama miidhuun, nama ajjeesuun, hattaa nama arrabsuun hin danda'amu akkasii shari'a Islaamummaatti. Akkasidha. Nama ajjeesuu dhiiseetii nama arrabsuun dhorkaadha.
Okay, nama quraana qeeqee yookaan immoo nama nabiyyii keessan arrabsee ajjeesaan jedhu ani garee quraana ijoollee keessa galeetan kana naan jedhan sanii malee amantii keessan qeequufii miti. Ila tokkoffaa inni suni nabiyyi arrabsuun rabbiin arrabsuun yakka guddaadha. Nabiyyi jechuun nama biliinaan addunyaa kana irratti nama uummanni biliinaan lakkaa'amu hordofuudha. Sigala nabiyyi tokko jechuun nama dhuunfaa miti. Nama salphaa miti nabiyyi jechuun. Rabbiif rasuula arrabsuun yakka guddaadha. Yakka oliitti. Yakka oliitti. Fakkeenyaaf abbaa fi haadha kan keeyyuu arrabsitu ati. Abbaa fi haadha kan keeyyuu namni arrabsee ni aartaa, ni gadditaa. Abbaa fi haadha kan kee tuqamuu, abbaa fi haadha kan keetti namni bu'uuni si aarsa mitiire baay'ee si aarsa bara. Nabiyyiin immoo abbaa fi haadha oli. Maaliif jennaan nabiyyiin tokko gaafa ergamu uummata kana dukkana keessaa baase. Nama silaa gara jahannam geessu gara jahannam deemaa jiru dukkana keessaa kufrii keessaa isa dhakaa gabbaruu jalaa baase isa nama jala gabbaruu baase isa uumama gabbaru akka inni uumaman gabbarre akka inni rabbii wal baru godhee barsiisee islaamummaa kana ibsee fi karaa islaamummaa irra kaa'e nabiyyi jechuun. Nabiyyi jechuun nama rabbiin filateedha. Nama rabbiin jaallatudha. Nama rabbiin ofitti aanseedha. Nama rabbiin jaallatu ati jibbitee arrabsita yoo ta'e sun yakka guddaadha. Akka shari'aa islaamummaatti biyya seera shari'aa islaamaatiin bultu yoo ta'e namumti tokko lafaa kaasee ajjeesuu lafaa kaasee akkana gochuu osoo hin taane biyya seeraa fi heerri islaamummaa jiru yoo ta'e bulchiinsi seeraan waan sana waamee qoratee namicha nabiyyi arrabse sana irratti tarkaanfii fudhachuu qaba. Yookaan yoo tarkaanfiin sun hidhaa ta'e hidhuu. Yoo waan biraatiin adabamuu ta'e adabuu. Yoo waan barbaade godhe seeratu waan sana godha malee namni tokko lafaa ka'ee ajjeesuu hin danda'u. Lafaa ka'ee nama ajjeesuu hin danda'u akkasidha. Kun immoo macaafa keessa illee ni jira. Macaafa keessa keessa. Fakkeenyaaf seera Lewwotaa boqonnaa 24 lakkoofsa 16 Waaqayyoon maal jedha beektaa? Nama ana arrabsu jedha. Dhakaadhaan cafallaqaa ajjeesaa jedha. Tokko jedhe. Nama ana arrabsu dhakaadhaan cafallaqaa ajjeesaa jedha. Lammaffaa nama abbaa fi haadha isaa arrabsu illee ajjeesaa jedha Waaqayyoon. Nabiyyi dhiisiiti. Nabiyyi kabajamaa dhiisiiti. Nabiyyi addunyaadhaaf ergame dhiisiiti. Nama abbaa fi haadha ofii arrabsuyyuu ajjeesaa jedha macaafni. Nama abbaa fi haadha ofii arrabsuyyuu ajjeesaa jedha. Bakka sanitti barumsa hin qabu jechuma jedhamu kanarrattuu rabbiin kan uume isa kan jiraachisu isaa akkamitti ajjeechaa ilma namaatiif ayyame inni ajjeesuu hin danda'u nama badii hojjetu. Rabbiin ofii gadi bu'ee ajjeesu osoo hin taane akka namoonni adaba godhatanuufi naamusaaf fakkeenyaaf namni tokko gaafa hidhamu namni tokko gaafa yakkee hidhamu mootummaan gaafa hidhu namni biraa akka fakkeenya godhatuufi namni biraa waan sana ilaalee akka yakka lamuu raawwanneef akka badiin balleessineef akka badii sana irraa of tiksuudhaaf namichi hidhame sun illee akka jiiluufi akka lamuu yakka ittiin deemineef. Kanaafuu rabbiin nama waa arrabsu tokko nama waa balleessu tokkotti adaba godhaa yeroo jedhu nama biraatiif akka fakkeenya ta'uudhaaf. Sigala nama biraatiif akka fakkeenya ta'uudhaaf akka namoonni biraatti hin gorfamanidhaaf malee rabbiin waan barbaade gochuu danda'a bara. Rabbiin waan fedhe gochuu danda'a. Yoo barbaade addunyaa kana libsuu ijaatti daaraa gochuu danda'a. Yoo barbaade ardiif samii kana al tokko caccabsuu danda'a. Waan fedhe gochuu danda'a rabbiin. Fakkeenyaaf addunyaa kana ardiif samii kana iyyuu ta'i jedhee taasise. Ta'i rabbiitiin taati jecha. Ta'i jennaan nama taati. Rabbiin osoo barbaade addunyaa kana bari jennaan balleessuu danda'a jechuudha. Isa kanaafuu rabbiin waa hunda danda'a. Garuu seeraa fi heera ilmi namaa ittiin bulu keessatti namaaf seera baase waan ta'eef namni waan tokko yeroo godhu akka namoonni biraa immoo irraa barataniif rabbiin akkas godha malee rabbiin waa hunda danda'a jechuu barbaadeetti. Kun macaafa keessa illee hin jira jechuu barbaadeetti. Macaafa keessa iyyuu. Iyyee. Siidee gaaffii biraa qabdaa? Gaaffii Sumayyaa wajjin dubbatu dhufeeyyuu. Ganaa deebisuu keessanitti dubbadha. Ijoo namni biraa jirtanii? Yaanuu sa'aatiin illee kuteera. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Dinqinaash jirta? Alhamdulillah naga keenya jirra barakadha Ustaza keenya. Ustaajallee Islaamummaa irratti badaa hin jiru isaanillee qabatan tanuma maaf urfuutanii kana bichaadha gaafiin Islaamummaa irratti.
Afur fuuchuun dirqama miti. Jaarsa kan keetiif walii galtee jaarsi kan kee ati jaarsa kan keetiif gaarii taatee jennaan wanti sirratti fuudhuuf hin jiru. Atumti jaarsa kan keetiif walii galii wajjin jiraadhu. Jaarsa kan kee jaalladhu. Isaaf abboomame wal dhagahaa wal jaalladhaati. Waan akka illee kan biraa wanti inni fuudhuuf hin jiru. Tokko yoo geessi yoo walii galteen jiraate si gala. Walii galteen jiraannaan ati jaarsa kan kee jabeeffattee jennaan. Isa hubattee jennaan. Inni illee si hubattee jennaan. Walii galteen jiraannaan wanti inni dubartii biraa ilaaluuf hin jiru. Wanti inni fuudha barbaaduuf hin jiru. Akkasidha. Lammaffaa immoo rabbiin illee dirqama afur fuudhaan jenne abbaa barbaadeef. Kiristaanonni yeroo hundumaa gaafii kana bichaadha oguu argitanii irratti akka kanatti hubachuun isaaniif ta'a. Akkasitti hubadhaa dirqama miti. Abbaa manaa keessan jabeeffadhaa akka inni lammaffaa sana irratti hin fuune. Akkasii malee lama fuuchuun dirqamaa miti. Yoo fedha isaa ta'e yoo dandeettii qabaate yoo wal qixxeessuu danda'e yoo bulchuu danda'edha malee rabbiin dirqama afur fuudhin jenneen jechuudha. Yoo danda'e yoo tokko bulchuu hin dandeenye yoo qabeenya hin qabaanne yoo tokko yoo fuudhee rakkisuu hin ta'u jechuudha. Akkasidha. Wabii gaafii qabdaa? Gaafii tokkoon qabaa ture. Ishee. Bifa nagaa isiniif haa ta'u akkam ooltu. Wabiidha moo sitaa taa'adha? Carraan kooti miti. Wabiidha kan nu eeggadhu ishii bashi xiqqoo tole ifama wajjin nu eeggadhu. Wabiin gaafattee kaatu. Gaafii ani qabu gaafii fakkeenyaaf yeroo umraa deemanitti jechuudha. Yookaan immoo kaaba bakka jedhamu sanitti. Kan akkas keessa isaan beeku garuu isa tuquudhaaf namoonni baay'een wal cinqaattan argaa. Silkii fa'aan televizyiina fa'aan argee malee akkasitti hin beeku. Nama gaafadhis miti. Garuu erga wanni sun dhakaadha miti. Wanna addaa maal qaba? Wanni baruu barbaadu sarratti. Yaa wanna addaa tokko illee hin qabu. Wanna addaa tokko illee hin qabu. Hajara aswad wanti jedhamu jira. Dhakaa gurraacha kan jedhamu jira bakka sana. Namni dhakuma sana ilaaluudhaaf dhakuma sana harkaan qabuudhaaf malee dhakaan suni Nabi Rabbi alayhi salatu wassalam gaafa duraadha. Nazala minas samaa jedhan samiirraa bu'ee gaafa jalqaba bakka sana kan kaa'ame jechuudha. Sigala yeroo hajji ajjaanu waanuma Nabi Rabbi alayhi salatu wassalam yeroo sana tuqaniif jecha namoonni tuqu malee wanta biraallee hin qabu dirqamallee miti. Dirqamallee miti namoonni akka sanatti wal gaffaanii maal jedhan jechuun sun gaariyyuu miti. Waan namoonni godhan malee rabbiin godhaan jenne Nabi Muhammad illee alayhi salatu wassalam waan akkasii godhaan jenne. Dirqamaa miti sun waanuma namoonni zimmidee godhuudha malee dirqamaa miti dhakaan sin fayyadu sin miidhu dhakaan dhakaadha. Sigala dhakaan dhakaadha wanti addaa wayii achi keessa hin jiru. Kaabaan rabbitu kabajee bakka sana dhaquudhaan darajaa guddaa sii kenne malee rabbiin bakka sana deemtee yoo hajji ajjaate bakka sana deemtee ajaja rabbii yoo raawwatte rabbitu ittiin si kabajee ajrii guddaatti sii kenna malee kaabaan sun waan tokko illee waan si godhu hin qabu waan si fayyadu illee hin qabu waan si miidhu illee hin qabu. Garuu achi dhaquudhaan rabbiin badii kan keellee siif dhiisa. Fakkeenyaaf nuti guyyaatti yeroo 5 salaanna. Salaatumti nuti guyyaatti yeroo 5 salaannu iyyuu sababaa salaata sana salaannu rabbiin ajrii nu kataba akkasumas immoo cubbuu kan keenyallee rabbiin nu dhiisa. Sababuma salaata salaannu jechuudha. Kana jechuun sababaa ajaja rabbii guunnu jechuudha. Achi deemuun illee sababaa ati achi deemteef rabbiin maal si godha cubbuu kan keessi dhiisa rabbiin. Malee kaabaan sin fayyadu sin miidhu matummaan isaa jechuudha. Malee wanti addaa wayii achi jiru hin jiru. Sagaleen kee garuu fakkaata xiqqoos. Sumayyaa maa kee badha? Arahani aggaxaami እኮ ነው። Sumayyaa cufadhu maa kee irratti qabaanee waan ijoollee warri mata godhan jirtuun si'a. Maa jettee bobii sagalee kan kee xiqqoo fuudhe fakkaata.
baay'ee duratti Yesus nama ምናምን jettanii asirratti haasa'aa turtanii kanaaf immootu yookaan immootu rasuula arrabsuun erga yakka ta'e Ishi. amantii nama biraa arrabsuun amantii keessantu isinii eeyyameeti moo gaafachuun mirga yoo dandeenye hin deebisna yoo dhabame mootu nama danda'u itti fiduudha. Tariiti isnoo fakkeenyaaf rasuulli gisee arrabsamu yoo isin quuqe jechuudha. Amantiin keessan akka kabajamuuf amantii namaas kabajuun dirqama natti fakkaata gaafii wal gaafannee wal amansiisuu yoo dandeenye wal amansiisna. Yoo wal amansiisuu baannes mootu tariiti anis amantiin keessan kun sirrii yoo ta'e hubadhee itti deemuu yookaan immootu amantiin koos yoo danda'e isin amansiisee gara kootti fiduudha malee wal arrabsuun bu'aa tokkoyyuu hin qabu. Galatu tokko faaratti wabii dhageeffadha. Nuti Nabi Muhammad nama yoo ta'e ni arrabsitee siin jennu nuti dhugaa dubbattee siin jenna. Nabi Muhammad nama yoo jette dhugaa dubbattee siin jenna malee nabiyyi xiqqeessitee siin jennu. Nabiyyi arrabsitee siin jennu. Maaliif jennaan isaan nama waan ta'eef. Qul innamaa ana basharun mithlukum jedha Rabbiin Quraana keessatti. Yaa Muhammad ani nama akka keessaniiti jedhi. Garuu wanti adda isinirraa addana godhe wahayyiitu natti godhama. Rabbiin wahayyii yookaan immoo beeksisa nabiyyi na godhee na filate malee ani namuma akka keessaniiti jedhi jedha. Ati yoo kaate Nabi Muhammadiin nama jette wabiin Nabi Muhammadiin arrabsite hin jennu nuti. Nutillee haaluma kanaan Yesuus nama yeroo jennu irratti kijibaan jirru arrabaa miti. Maaliif jennaan isatu ani nama jedhe waan ta'eef. Macaafa keessa jira wangeela keessa. Ani nama jedhe. Nama jechuun arrabaa miti. Sigala arrabaa miti. Ofii isaatiif iyyi ani nama jedhe. Ofii isaatiif iyyi ani humna kootiin homaa gochuu hin danda'u jedhe. Ofii isaatiif iyyi ani ergamaadha jedhe. Ofii isaatiif iyyi ani waaqayyoo nan qabaa jedhe. Kanaafuu akkas kan jennu yoo ta'e nuti waan macaafa irra jirru haasa'aa jirra malee arrabsaa hin jirru. Arrabsuu jechuun waan kijibaa waan sobaa tokko kaasanii waan inni hin qabne sarara kaa'uudha. Fakkeenyaaf inni akkasii, inni nama akkasiiti, inni nama hattuudha, inni nama akkasiiti osoo hin jedhe arraba kun kabajamaadha nabiyyi rabbii hattuu miti. Nabiyyi kabajamaadha. Garuu nama jechuun immoo isatu an nama jedhe. Sigala buletti go an nama jedhe. Kanaafuu kun arrabaa miti. Isatu ani humna kootiin waan tokko illee gochuu hin danda'u jedhe. Kanaafuu Yesuus Kiristoos humna isaatiin waa gochuu hin danda'u. Humna rabbiitiin waa godha. Dandeettii rabbiitiin waa godha yoo jenne kun arraba miti. Waan inni ofii isaatii dubbateedha. Nabi Muhammad illee ofii isaaniitii humna isaatiin waa gochuu hin danda'an yoo jette arrabaa miti kun. Humna isaaniitiin waan tokko gochuu hin danda'an. Waan rabbiin isaanii dandeesse malee waan rabbiin isaaniif kenne malee ofii isaaniitii humna isaaniitiin waan godhan. Garuu nabiyyiidha waan ta'eef rabbiin immoo waa hedduu laaffiseefii jira. Yesuus illee nabiyyiidha waan ta'eef rabbiin waa hedduu laaffisee jira. Isaan lamaanuu nabiyyoota rabbiiti. Isaan lamaanuu kabajamoodha. Isaan lamaanuu qulqulluudha. Isaan lamaanuu badiin balleessine. Isaan lamaanuu rabbitu filate jennee akkasitti isaan lamaanuu kabajna nuti. Isaan lamaanuu xiqqeessinu. Isaan lamaanuu hin arrabsinu nuti. Isaan lamaaniitiin iyyuu nama jenna. Nabi Muhammadiin illee Yesuusin illee nama jenna. Arraba jechuun kaatee Nabi Muhammadiin waan isaanii hin qabne hin arrabsu. Waan isaanii hin jenne hin arrabsu. Waan rabbii isaanii hin jenne hin arrabsu lafaa kaatee arrabsu jechuun. Arraba jechuun kana. Malee waan isaan qaban Nabi Muhammad nama yoo jette. Nabi Muhammad hin nyaatu yoo jette. Nabi Muhammad hin dhugu yoo jette. Hin nyaatu illee bishaan illee hin dhugu. Nama waan ta'aniif. Yesuus illee hin nyaata illee hin dhugallee. Macaafa keessa jira tokko ragaa kenne yoo jette siin kennaan. Innillee nama Nabi Muhammad illee nama kun arrabaa miti jechuu barbaadeeta ishee. Tole እና ijoolleen amantii kiristaanaa asirratti jechuudha. Anumayyuu dabalatee akkasitti macaafa dubbisnee maal jenneeti miti miiruma aarii keessa seennee gaafiidhaaf gaafatamtanii yoo gaafii deebisuu hin dandeenya asirraan bayina dhiifamallee naaf godhaate jechuudha. Anumayyuu dabalatee akkasitti keessa isaan beeku amanticha dhan amanaa ittan amana malee osoo na gaafatanii gaafii takka deebisuu hin danda'u. Garuu mootu kana booda of duratti qoradhee ilaala waan hundayyuu jedhee yaada annaa galatooma. Tollee galatooma. Dubbisi ishii macaafa. Hoo qalama qabaatte immoo bakka itti dubbistee deebitu sittani himaan barreeffatta. Yookaan immoo viidiyoon sitti mul'isa waan ammaan dubbadhe kana kan shakkitu yoo ta'e viidiyoo baasee sitti mul'isuu hin danda'a wangeela.
Sitti mul'isu? ee Ayyee. Ash. Ayyee. Mul'ataame fakkeenyaaf annama kan jedhu irraa kaasna. Kuni wangeela Yohaannisidha. Yohaannis jedhame? Yohaannis Yohaannis jedha. Yohaannis kana boqonnaa 8 adeemna. Kun boqonnaa 8. Argaa argamiti lakkoofsa 8. argaan jira. Lakkoofsa 8 gad tuqna. Lakkoofsa 8 gad tuqnee deemnee 40 irra dhabna. Lakkoofsa 40 irra. Bakka inni itti ani namaa jedhee haa deemnu jechuudha. Yohaannis boqonnaa 8. Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 40 jechuudha. Maal jedhamee dubbisu obi? Mul'ataame? Si dubbisu? Ani dhugicha isan Waaqayyo irraa dhaga'e isinitti meeraa. Isin garuu ana nama akkasii ajjeesuu barbaaddu. Abrahaam akka kana hin hojjenne jedha. Ana nama akkasii ajjeesuu barbaaddu jedha. Eenyu jedha? Yesuusitu jedha. Kanaafuu maal jedhe? Ani namadha jedhe. Ani dhugicha isan Waaqayyo irraa dhaga'e isinitti himeeraa. Isin garuu ana nama akkasii ajjeesuu barbaaddu jedhe. Namadha jedha. Ragaa lammaffaa siifan kenna ammas. Hojii ergamootaa argaartamiti hojii ergamootaa. Kunoo. Argaartame? argaan jira. Hojii ergamootaa kana boqonnaa 2. Boqonnaa 2 siifan. Boqonnaa 2 lakkoofsa 22 irratti maal jedha beektaa? Kunoo lakkoofsa 22. Lakkoofsa 22. Isin jedha. Siin deemesaa qoe. Isin yaa warra Israa'el dubbii kana dhaggeeffadhaa. Waaqayyo harka Yesuus nama Naazreet kanaan hojii aangoo isaa dinqiidhaa fi milikkita garaagaraa kan isin beektan isin gidduutti hojjechuu isaatiin fudhatamaa isa godhee jedha. Waaqayyo harka Yesuus nama eenyu jedha? Nama Naazreet. Kanaafuu Yesuus nama Naazreet jedhamiti? Kanaafuu namadha jechuudha. Ani humna kootiin waan tokko illee gochuu hin danda'u kan jedhe illee siin kenna. Yohaannis dubbisi. Yohaannis wangeela Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 5 tuqaa ilaali. Lakkoofsa 5 boqonnaa 5 tole lakkoofsa 30 lakkoofsa 30 si dubbisa. Dhaggeeffadhu. Siin deemesaa. Yesuus itti dabalee jedha. Ani humna kootiin homaa gochuu hin danda'u jedhe. Yesuus itti dabalee ani humna kootiin homaa gochuu hin danda'u. Abbaa koo irraa akkan dhaga'etti nan faradaa. Firdiin ani faradus qajeelaadha. Anoo yaada koo duuka bu'uu hin barbaadu. Yaada isa ana ergee duukan bu'a malee jedha. Kanaafuu nuti Yesuus Kiristoos Waaqa miti yeroo jennu tokkoffaa ani humna kootiin homaa gochuu hin danda'u jedhee jira. Waaqayyoon immoo humna isaatiin waa gochuu danda'a. Lammaffaa abbaa koo irraa akkan dhaga'ettan faradaa jedhe. Waaqayyo irraa dhaga'ee farada malee ofii isaatii dandeettii faraduu hin qabu jechuudha. Ofii isaatii. Sadaffaa immoo anoo yaada koo duuka bu'uu hin barbaadu. Yaada isa ana ergee duukan bu'a malee jedha. Yesuus yaada ofii duukan bu'u. Yaada Waaqayyoo duuka bu'a. Waaqayyoon immoo yaada nama biraa duukan bu'u. Yaaduma ofiitiin waa dalaga Waaqayyoon. Kanaafuu erga humna isaatiin waa gochuu hin dandeenye isaan Rabbiin jedhinaa. Isaan Waaqayyoon jedhinaa. Inni namadha jennee akkasitti dubbannaa jechuudha. Nyaachuu isaallee siin kenna. Luqaas boqonnaa 23. Akkas Luqaas boqonnaa 24. Maal jedhaa? Isaan gammaduudhaaf lakkoofsa 41 irraa kaasee dubbisa. Isaan gammaduudhaaf raajeffachuu irraa kan ka'e ammayyuu amanuu dadhabnaan waan nyaatamu tokko asii qabdu jedheen. Yesuustu waan nyaatamu tokko asii qabdu jedhee gaafate. Jennaan kana irratti isaan qurxummii waadamaa seeraa tokko kennaniif. As deebi'u
Kana irratti isaan qurxummii waadamaa seeraa tokko kennaniif. Inni fudhatee isaan fuulduratti nyaatee jedha. Isaan fuulduratti nyaatee jedha Yesuus Kiristoos. Qurxummii nyaatee jechuun Rabbi immoo qurxummii nyaatu. Rabbi immoo qurxummii nyaatu. Agartee kunoo? Qurxummii waadamaa seeraa tokko kennaniif. Inni fudhatee isaan fuulduratti nyaatee jedha. Qurxummii nyaatee jedha Yesuus Kiristoos. Waaqayyoon hin nyaataa wabii? Hin nyaatu. Kanaafuu Yesuus nyaatee jira bara. Kanaafuu Yesuus Kiristoos waaqa miti jechuudha. Tole anis tariitii abbootiin amantii ibsuu danda'an waan ta'eef nan gaafadha. Sa'aatii kanatti immoo onlaayinii irra hin jiranii nan yaama ture. Ayyee. Bal kun afaan Oromootii baramma. Waan ifaadha bara. Waan ifaadha kun. Hin nyaatee jedha. Bakka biraallee si kennuu nan danda'a. Bakka baay'ee si kennuu nan danda'a. Akka inni dadhabullee si kennu. Qo'ishiin kenna. Maal jedhaa? Yohaannis boqonnaa 4:6. Bishaan boolla Yaaqoob achi ture. Yesuus karaa adeemaa oolee waan dadhabeef boolla bishaanii sana bukkee taa'ee jedha. Yeroon si'aas akka sa'aatii 6 ture jedha. Yesuus karaa deemaa oolee waan dadhabeef jedha. Yesuus yeroo karaa deemuun dadhabaa jechuudha. Kanaafuu namni dadhabu immoo namni karaa deemee dadhabu Waaqayyoon hin ta'u ishee obboleettii kun. Tole? Ani karaa kamitti fudhadhe dhiifama naaf godhiti. Yeroo Addaam yeroo dogongoreetti yookaan yeroo Hewaan dogongorsiisteetti waadaa seeneefii ture Waaqayyo foon keetirraa dhaladheen si fayyisaa jedhee waadaa galeefii ture waan ta'eef tarii foon namaa uffatee gara addunyaa kanatti dhufe waan ta'eef. Suni abboota jedhu malee macaafarra hin jiru. Dhala kan keerraa dhaladheen si fayyisa kan jedhu waan namoonni haasaanidha. Waan namoonni ittiin nama shawwadanii malee Baabilii kana keessaa ragaa kennaa jedhee osoo hin gaafadhe namni tokko fiduu hin danda'u. Hin jiru. Baabilii keessa hin jiru. Sigala macaafa keessa hin jiru. Wangeela keessa hin jiru. Dhala keerraa dhaladheen si fayyisa kan jedhu yaada namootaati. Waan namoonni ittiin ijoollee shawwadanidha. Waan qeesonni ittiin ijoollee shawwadanidha malee ragaan hin jiru. Macaafa keessa bakka tokko naaf fiduu hin dandeessu. Bakka tokko illee Yesuus ani dhala kan keerraa dhaladheen si fayyisa jedhee waadaa galee hin dhufne hin jiru macaafa keessa. Bakka tokko illee hin jiru. Sigalee macaafa keessa hin jiru. Waan namoonni ittiin nama shawwadanidha malee. An akkuma duratti jedhee keessan beeku siin jedheera warri koo waan ortodoksii ta'aniif qofaan amanaa ture hanga yeroo kanaatti jechuudha. Wanni beeku tokko hin jiru. Naasanii kana nagaafillee akkasitti ani ilaali miiruma aariitiin dhufee yeroo duraatiif jechuudha isin dhaggeeffachaan ture sa'aatii dheeraan jala kana ture. Yeroo hedduus miti ani kan deemaa ture. Bakka maqqumaa fanan kiristaana ta'e akkasitti osoo na gaafattanii gaafii deebisuu hin danda'u isinii galee. Garuu mootu dubbisuun barbaada, hubachuun barbaada, beekuun barbaada waan ta'eef. Ammas immoo Luqaas boqonnaa 6 irratti illee maal jedha beektaa? Yesuus gara gaaraatti ol bahee halkan guutuu Waaqayyoon kadhachaa bulee jedha Yesuus Kiristoos. Waaqayyoon kadhata. Waaqni tokko jira sila akkamitti Waaqni Waaqa kadhata? Yesuus garuu Waaqayyoon kadhata. Atillee Waaqayyoon kadhatta. Marri kanaafuu Yesuus Kiristoos Waaqayyoon kadhata waan ta'eef inni atillee isumanni kadhataa ture sana kadhu. Isumanni kadhataa ture sana. Hin sagadallee Yesuus Kiristoos. Yohaannis boqonnaa 4:22 irratti nuti waan beeknuuf sagannaa jedhe. Hin sagannaa jedhe Yesuus Kiristoos. Nama sagaduudha jechuun. Sigalee namni sagadu immoo hin sagadamuuf. Inni nuu hin sagada. Namni sagadu tokko immoo isaaf hin sagadamu. Ofii isaatiif iyyuu ni sagada waan ta'eef. Ati kanaafuu isa inni sagaduuf sanaaf sagadi. Isa ardiif samii uume sanaaf sagadi. Sigala akkasidha. Inni illee anaaf sagadaa hin jenne na waaqessaa hin jenne bakka tokkotti illee macaafa keessatti guyyaa tokko illee naaf sagadaa na kadhadhaa na waaqessaa jedhee hin beeku. Namoonni matuma isaaniitiin ka'anii lakki waaqessine malee jedhanii waaqessan malee inni guyyaa tokko illee macaafa keessatti naaf sagadaa hin jenne na waaqessaa hin jenne. Inni kan barsiise tokkichummaa Waaqayyooti. Waaqayyo keenya kophaa isaa gooftaadha jedhe.
Luqaas boqonnaa Maarqos boqonnaa 12 lakkoofsa 29 irratti akkasidha. Hin cinqinaa warri jettan mataan keessan nagumaa mijo. Eenyu cinqaara joo? Khair inshaallah. Aba uummanni tokko tokko. Yoom cinqineen barsiisaa jirraa hojii. Na illa. Ani cinqamaan jiru barachaa jira. Hubachaa jira. Uummata tokko tokko si cinqama bara ofii si cinqama uummanni hin maraate. Khair inshaallah. Ani dubbadheen jira sinii galee warroonni as jalatti yookaan ijoolleen kiristaanaas natti haaruu dandeessanii ani sinii galee gaafii gaafachuun dhufee ani duraan dhageeffannee bakka argeetumaan miiru maariitis seenee dura sumayyaatu waa dubbachaa ture ani ishii irratti dubbachuufan seenee iyyuu garuu erga san immoo jala kana taa'ee dhageeffachaan ture namni irraa waa barachuudhaaf yoo sirrii ta'een barattaa yoo siin taaneen dhiistaa. Naan hin cinqabne ba'uus nan danda'a wanni na cinqu tokko hin jiru. Akkana dhugaa wal hubachiisuudha malee wanti wal cinqamu tokko illee hin jiru. Akkana jajjabaadhu isheeti. Halo, kamu sagaleetu jira. Sagalee gadi qabadhu. Xiqqoo sagaleetu jira nagaas. Sagaleen kee jira? Injira akkam nagaadha? Yanaan illee gaafiidhaaf dhufee gaafii waan nuti ta'eedhaa fi Muhammadin dura nabii Muhammadin duratti islaamummaan ni jira tokko gaafii kiyya. Ittaan sudhan dammoo quraanni akkamitti bu'ee inni lammaffaa sadaffaa min harkaa badee irratti yaadadhaa kana gaafii lamaan kana deebisaan san dhaggeeffadha. Nabi Muhammadin dura islaamummaan ni jira kan jetteef nabiyyoonni guutuun isaanii musliimoota turan hundi isaaniitu. Nabiyyoonni guutuun isaanii raajonni ergaman guutuun isaanii kan akka Musee kan akka Abrahaam kan akka Daawit kan akka Solomoon guutuun isaanii rabbiin quraana keessatti nutti himee jira amantaa isaanii. Guutuun isaanii musliimoota. Islaamummaa barsiisaa turan guutuun isaanii tokkichummaa rabbii labsaa turan. Allah qofa gabbaraa Allah qofa waaqessaa jedhanii guutuun isaanii labsaa turan. Nabi Muhammad illee alayhi salaatu wassalaam gaafa ergamanuu nabiyyii sana keessaa nabiyyii xumuraa ta'anii ergaman malee nabiyyii islaamummaa fide miti. Nabi Muhammad islaamummaan finne nabiyyii ergaman kana keessaa nabiyyii islaamummaa barsiisan keessaa nabiyyoota islaamummaa labsan keessaa nabiyyii xumuraati. Nabiyyi isaan booda nabi Muhammadiin booda kan nabiyyiin hin jirre jechuudha. Malee nabiyyoonni nabi Muhammadiin dura jiran guutuun isaanii musliimoota turan tokkichummaa rabbii labsaa turan. Lammaffaa immoo quraan akkamitti bu'e kan jetteefi quraanni kitaaba akkuma jiru kanatti barreeffamee bu'e osoo hin taane jechaan bu'e. Jecha yeroon si jedhu Rabbiin malaayikaa qaba. Malaayikaa Jibriil kan jedhamu jira. Isin biratti Gabriel jettan. Malaayikaan kuni kalaama Rabbii fide. Jecha Rabbii fide Nabi Muhammaditti alayhi salaatu wassalaam. Jecha Rabbii fide Nabi Muhammaditti dubbata malaayikaan kuni. Nabi Muhammad immoo alayhi salaatu wassalaam waan inni qaraa'ise kana, waan inni barsiise kana, waan malaayikaan kun barsiise sahaabota isaaniitiin yookaan immoo barattoota isaaniitiin barreessaa jedhan. Barattoonni ni barreessanii qomatti qabatanii ni haffazanii Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam sirrii ta'uu dhabuusaa deebisaan irratti qaraa jedhanii mirkaneeffatanii quraanni kun haala kanaan barreeffamee nu ga'e jechuudha. Jechatu malaayikaa Jibriil fidee Nabi Muhammaditti buuse. Nabi Muhammad immoo barattootaan barreessaa jedhanii jecha Rabbiitu barreeffame osoo itti hin dabalamiin osoo irraa hin qannasin jechuudha. Akkasidha. Gaafin keessa sadaffaa immoo Yesuus Kiristoos dura moo Nabi Muhammad dura jalqaba duraa jechuudha kan lafa ga'an jechuudha. Walitti aanu Yesuustu dura. Yesuustu waggaa 500 waan akkasiitiin dura. Nabi Muhammad immoo erganni ol bahee booddee ergaman. Garuu wanti isaan barsiisan waanuma tokkicha. Yesuus illee akka namoonni amma jedhan kana osoo hin taane inni illee tokkichummaa Rabbii barsiisaa ture. Rabbiin tokko waaqni tokkicha jedhaa ture. Nabi Muhammad illee gaafa ergamanu waaqni tokkicha Rabbiin tokkicha jedhanii labsaa turan. Sigala ana awwalan naasi bi'isa ibn Maryam jedhan. Ani nama hundarra jedhan kan Ciisaa ilma Maryamitti aanu yookaan immoo Yesuus Kiristoositti namni aanu anaa jedhan. Maaliif jennaan anaaf isa gidduu nabiyyiin tokko illee hin jiru jedhan. Nabi Muhammadii fi isa gidduu nabiyyiin hin jiru. Sigala kanaafuu isatu dura Nabi Muhammad immoo itti aananii ergaman jechuudha. Akkanadha.
irraa baradhuun irraa beeku tokko iyyuu hin qabu. Garuu immoo nabiyyi Muhammad irratti islaamummaan hin jira kan jedhuu fi ragaa naa baasi. Abrahaamin beekta miti? Abrahaamin beekta miti? Abrahaamin beekta? Abrahaam nama jedhamu. Waan hin beekne. Yaani irraa baradhee kan koota irraa baradhee sunan irraa beeku tokko hin qabu. Abrahaam suni waggaa 60 Nabi Muhammadiin dura akka ta'e beekta? Nabi Muhammadiin dura Abrahaam. Si galee? Dhaggeeffachaa tanan jira. Yaa. Ragaan si baasa. Video sitti mul'isu kan. Natti mul'isee nan argaa. Yes. Aye. Kuni Quraanaadha. Quraana keessaa immoo suuraa sadaffaa. Obiratti illee dubbisuu dandeessa. Suuraa sadaffaadha. Lakkoofsa 67. Ibrahim jedha. Ibrahim jechuun Abrahaam kan isin jettan sana. Ibrahim Yahudaas Kiristaanas hin taane jedha. Yahudaas Kiristaanas hin taane. Garuu inni Muslima qajeelaa ture jedha. Inni Muslima qajeelaa ture. Inni mushrikoota irraas hin taane jedha. Mushrikoota jechuun warra rabbitti waaqindeessan, warra rabbii wajjin waa gabbaran illee hin taane. Inni Muslima qajeelaa ture jedha. Kan Ibrahim fakkeenyuma afansii fide malee nabiyyoonni guutuun isaanii akkuma kanatti isaanii muslima turan jechuudha. Yookaan biraan linaa fideetti siin fida. Si dabaluu? Naafid kun naaf quubsaa miti. Tole. Hanga xiqqootutti si fida. Hanga xiqqootutti inshaallah. Eshi. Kuni Nuh kan isin jettan Nabiyyallaa Nuh suuraa 10ffaa lakkoofsa 72. Nuh jechuun immoo Abrahaamin duraayu. Abrahaamin dura inni fagoodhaayu. Nabi Aadamitti aana. Yoo garagaltan jedhe uummata isaa waame dadhabee itti amanuu danda'aman jedhe yoo garagaltan mindaan homaatu isin hin gaafadhu. Mindaa isin hin gaafadhu jedhe. Mindaan kiyya Rabbii irratti malee hin taane. Rabbi irraa mindaa argadhaa jedhe. Ani muslimoota irraa ta'uuttin ajajame jedha. Agartee Nabi Nuh maal jedhe? Muslimoota irraa ta'uuttan ajajame jedha. Kanaafuu bara isaa sanallee bara inni jirullee muslimoota turanii jechuudha. Bara inni jiru bara Nuh jiru. Ani muslimoota irraa ta'uuttan ajajame jedha. Kan biraallee siin dabala. Suuraa Al-Baqaraa. Bishaan hin ga'u gaafiin kiyya inni bilbilli kee chaarjiin irra cufaaraa dhiifama garuu. Ati murattu qoe yoo cufate yeroo biraa gabatta. Tole. Maal jedhaa? Sila jedha yeroo Yaaquubitti duuti dhufnaan jedha. Yaaquubiin beekta miti? Yaaquubiin beekta miti bash? Yaaquub jechuun ilma Ishaaqi. Sila yeroo Yaaquubitti duuti dhufnaan ilmaan isaatiin ana booda maal gabbartu jedhee gaafate. Ilmaan isaatiin. Yaaquubtu ilmaan isaatiin maal jedhee? Ana booda maal gabbartu jedhu isin bira jirtumoo? Isaanis ni jedhan nuti gooftaa kee, gooftaa abboota kee Ibrahim, Ismaa'ilii fi Ishaaq gabbaramaa tokkicha kan ta'e gabbarraa. Gooftaa abboota keetii Abrahaam gooftaa tokkicha sana gabbarraa jedhanii Yaaquubiif deebisan ilmaan isaa. Nuti isaaf ajajamtoota yookiin muslimootaa jedhan. Nuti muslimootaa jedhan. Eenyu? Ilmaan Yaaquub. Ilmaan Yaaquub guutuun isaanii maal jedhanii? Nuti muslimootaadha jedhan. Kanaafuu ilmaan Yaaquub immoo Yesuusiin illee dura. Si galee? Yesuusiin illee dura jechuudha. Nabi Muusaan illee yookaan immoo Muusee kan isin jettan illee inni illee muslimadha. Suuraa Aaraaf irratti boqonnaa
torbaffaa lakkoofsa 143 irratti akkasumas immoo Yuusuf yookaan immoo Yoosef kan isin jettan illee suuraa 12ffaa lakkoofsa 101 irratti tawaffanii musliman wa alhiqni bisaalihin jedhe gaafa rabbiin kadhatu maal jedhee kadhate muslima godhina ajjeesii jedhe islaamummaa irratti malee na ajjeesin jedhe rabbiin kadhate sigala siin baasa sallee Yoosef kan isin jettan Yoosefin beektamiti ilma Yaaqoob asirratti wanti naaf hin galle tokko jalqaba duraa osoo Nabi Muhammad quraanaan boodatti dhufe moo jechuun Allah jechuun quraanaan duratti dhufe moo quraan makee kan jira akkamitti akkasitti islaama jedhu warroon saahiboon duraanii jechuudha. Islaama ta'an islaamaa kan quraan dhufee booddee akkamitti dura islaama ta'anii too jiraatan kan bakka isaan islaamatti jedhan akkamitti akkas ta'e. Waan sin galle jira Allah jechuun bar Allah jechuun isa nabiyyoota hunda erge bar Allahan waan Nabi Muhammad dhufanii barsiisan miti bar nabiyyoonni guutuu isaanii Allah beeku bar Allahan tokkichuma bar fakkeenyaaf macaafa afaan Oromootti warri afaan Oromootti kan Waaqayyo jedhanii kan malee macaafa wangeelumayyuu wangeela afaan Arabaarra soolaalti Allah jedha bakka afaan Oromootti Waaqayyo jedhu kana wangeelli afaan Arabaa Allah jedha nabiyyoonni guutuu isaanii Allah beeku Allah gabbaraa turan amantaan isaanii illee islaama turan rabbiin quraana keessatti inna ad-diina 'inda Allahi al-islaam jedha suuraa Al Imraan boqonnaa 3 lakkoofsa 19 irratti amantaan rabbiin biratti fudhatama qabu islaamummaa qofaa jedha guutuun isaaniiyyuu islaamummaa labsaa turan guutuun isaaniiyyuu Allah labsaa turan Allah tokkicha waaqessaa turan Allah jechuun isa anii fi ati isa anaaf si uume isa ardiif samii uume isa waan hunda uume isa isin Waaqayyo jettanii waamtan isa Yesuusiin erge isa nabiyyoota hunda ergeedha Nabi Muhammad illee gaafa dhufan islaamummaa lafaa kaasanii fidan osoo hin taane nabiyyiidhuma duraan ergame sana hordofanii saba isaanii islaamummaa barsiisuu ergaman saba dukkana keessaa baasuuf ergamani malee islaamummaa lafaa kaasanii haaraan eegalle islaamummaa Nabi Muhammad irraan eegalle islaamummaan Nabi Muhammadiin dura nabiyyoonni guutuun isaaniiyyuu musliimoota Allahan illee Nabi Muhammad irraa miti kan isaan barsiisan Allahan durumaanuu tokkicha inni rabbuma sanutti isuma ardiif samii uumeedha isuma nama hunda uumeedha isuma addaamiin uumeedha kanaafuu amantaan nabiyyoota illee amantaa islaamaati rabbiin nabiyyoonni gabbaraa turan illee tokkicha Allahadha Nabi Muhammad illee amantaan isaanii illee islaama isaan illee Allahadhuma gabbaraa turan garaagarummaan qabu jechuu barbaadeeti kanaaf rabbiin quraana keessatti shara'a lakum min ad-diini maa wassaa bihi Ibrahim Nuuhan wa Ibrahim jedhee dubbata amantaan kun amantaa haaraa osoo hin taane waanuma nabiyyoota warra kaaniif karaa godhanii isiniif karaa godhee jedha waanuma duraati malee waan haaraa miti islaamummaan jechuun waan guyyaa keessa eegale miti akkasidha. Maana dhiifama garuu sin jeeqaa jiraachuu koo miti gaafachuu waan barbaadu bashaa al tokko dhiifama naaf kennimu. Baatirii qoon irra cufaara. Waaqayyo maal taate? Obsi. Wayne. Maal jette bash? Akkamitti booji'aniitu amantaa islaamaa kana fudhachiisan irree seefidha wal amansiisanii miti akka laayyeetti siin amanne waan ta'eedhaaf lakki egaa amantaan islaamaa jiranaan jetti. Seefidhaan amansiisan kan jiru eessa jira obboleetti koo ragaa qabda? Ragaa qabda? Akka dhagaameen immoo hin ta'u jettaa yoo dhageettiidha yoo ta'e fakkeenyaaf dhageettii waa baay'ee isaa bar namni si'iin iyyuu amma fakkeenyaaf suma kanaan iyyuu namni si jibbu tokko waan barbaade sin jechuu danda'a. Humna laala fakkeenyaaf Nabiyyi Muhammadii dandeettii rabbiitiin booji'ee dirqamaan amansiisee jedhamaa miti amantaa islaamaa kana fudhatan jechuudha. Booji'amanii miti amantaa islaamaa. Eessarra jira ragaan? Kun akkanatu iyyuu hin jiru jettaa? Eenyu jedhe waan kiristaanni haasa'u kiristaanni bar waan islaamummaa jibbuuf jecha akkas taasisuu bar zimmirani ragaa malee sun ragaa nuuf hin ta'u bar nuti quraana fariisan bulla waan namni haasa'u olola namaatiin bulla osoo hin taane kan ragaa sii ta'u ololli namaa ragaa sii ta'u bar sigala waan namoonni achitti haasa'an achumatti dhiisi yoo ragaa qabaatte quraana irraa bakka akkanaa adeessa irraa bakka akkanaa jedhiitii dubbisinatti malee
namoonni waan islaamummaa jibbaniif waan diina islaamaa ta'aniif jecha waan barbaadan kan baradhee too deebi'aa ittaasuudhaan dammoo kaafiraa ajjeesaa kan jedhe hoo inni illee jiru quraana keessa. Naaf fidi ayyee. Yoo jiraate naaf fidi kaafira nagaa ajjeesaa kan jedhu. Meeshaan haa galuu bakka jiran. Isaa fidu ani. Ayyee kaafira nagaa ajjeesaa kan jedhu naaf fidi ishati. Ashi galatoomadha. Amma seenuudhumaaf ani waan biraallee bitiitii yaa dhuguma baatiriin kun parsantii 4 qaba. Yoo cufe sodaatee yookaan maal jettanii maqaa duuba naasa'inaan. Ashi. Ragaa baasuu kootiin duratti nan baasaa garuu moo annoo haasofnu kaa jalqabatti. Amma ragaa baasii ka jalqaba ragaa baasii kaafira nagaa ajjeesaa kan jedhu quraana keessa ragaa na baasii. Ashi. እንግዲህ ከስስተ ጋ ተው ሱረቱ አልአንቢያ 839 ሱረቱ አልቶይ ሜረዴቢ ሱረቱ አልአንፋል ጀዳላን 839 ባሲ ረጋ ሱረት አልቶይባ ሰገልሻን tokkuma baasii jalqabaa shanjaa ani quraana dubbisuun beeku ati dubbisi garuu achirratti amaariffasaatiin dubbisu yoo dubbisuun beekne amaariffasaatiin dubbisu afaan oromoo dubbisi maala maaliifamaatti kun eshi isuma kana ayeeku bakka maallu eegcha nu baasi ragaa baasi natti mul'isi eshi bilbila lamaan qabu san dhiisi waan kana amma irraa dubbachuu barbaanne waan biraan gaafachuu barbaade tan dhiifama garuu inni akkana jedhe eshi ayye ani wanta nani gaafachuu barbaadu nabiyyi san ergama jaalatamaa fi kabajamaadha amantaa musliimaa keessatti jedhama akkasuma nabiyyi Muhammad illee nabiyyi kabajamaa fi jaalatamaa nageenyi firaaman isaan irraa jiraatu erga nabiyyoonni kun hundi lamaan isaaniitu jaalatamaa kabajamaa ta'anii rabbi biraa kan ergaman ta'anii quraanni erga kanatti kan barsiisu ta'e barsiisi isaanii tokkumaa jechaa jirtan garuu barsiisni isaanii tasumayyuu tokko ta'een beeku akkamitti hojjettu ragaadhaan fakkeenyaaf namoota amantaa isaa irratti isa jeeqan nabiyyu Muhammad nageenyi firaaman isaan irraa jiraatu nama amantaa isaa irratti isa jeequ nama amantaa isaatiin itti dhufe akka inni lolee ofirraa nama isaan ajjeesuu isaatiif sagadu quraanni akkasii enna nabii san immoo gaa macaafa keessatti nama isa lolaan turreen lolee osoo hin taane jaalalaan injifataa tureen humna qabu kamaaliin lola barattoonni isaa humna qabu barattoota kamiin lola fakkeenyaaf amma nama 220 qabatee dhaqee mootummaa farshaadha mootummaa roomaatiin lolaasa maal jechuudha kabaldee biraa deebisti bar sigala nama 220 jechuun nama kabalanii biraa deebisanudha barattoota ragaadhaan haasofnu kaan ragaadhaan haasofnu achi wal dhaggeeffachaati rakkoon qabu sun nama xiqqoo qaba garuu inni kophaa isaatti yoo wangeela Yohaannis boqonnaa 28 keessa dhannee dubbisne gaafa dhufanii isa qabuudhaaf dhiyaatan sanitti Yihuudaan gaafa isa dabarsee kennuudhaaf ka'utti gooftaa Yesuusniin isa barbaaduu isaa gaafa itti himanii inni ana gaafa jedhu jecha kana qofaanii namoonni isa qabuu dhufan sun gara duubatti akka kukkufan kutaa macaafa qulqulluu keessa jiran maal jedheeni hin lolleeni sin du'aan jenneeni kufaan jenneen inni sin barbaadda sun ana na qabaa gaafa jedhu gara duubatti kufan namoonni isa qabuu dhufan marti isaanii jechuudha amma gara sanin dhannuuti wangeela Maatiyos boqonnaa 5:38 irra gaafa dhannee dubbisnu akkana jedha macaafni qulqulluun kanaan dura qooda ija qooda gurraa warra cabsi akka jedhamu dhageessaniirtu jedhaan ani garuu isinittan himaa nama maddii keessa tokko si kabale sa'aatiin illee deemaa waan ta'e gaggabaasii dhiyeessini ashe nama hamaa irratti godhe hamaa osoo hin taane gaarii godhiifi jedha amantuma kee kanaan fakkeenyaaf waa'ee amantaas yoo fudhan mandara tokkotti dhugaa baatanii jedha yoo isaan si fudhachuu didanii yoo isaan si simuu didanii awwaaraan jalqaba waa'ee amantaa dhiisi kana xumurraa tole hin gaggabaasina sa'aatii 10 waan ta'eef tole kanarratti deebisaa kenna. Eshi qoy kaa.
እሺ በቃ እሺ 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 ኦኬ ገለቶ tokkoffaa irratti Yesuus Kiristoos hin lollee kan jette Yesuus humna dhabe malee akka lolu beekamaadha. Maaliif jennaan namni horii hin qabne iyyuu wayyaa isaa gurguree maala bitatu jedhe billaa haa bitatu jedhe. Billaa jechuun afaan Amaariffaa yoo ilaalte guraadee jedha. Guraadee jechuun immoo seefii jechuun seefii haa bitatu jedhe. Labsaa ture akka namni seefii bitatan qo'ee kanan xumuraa si dhaggeeffataan ture. Akka namni seefii bitatee wal qaraxxafu labsaa ture tokko jedhe. Lammaffaa Maatewos boqonnaa 10 irratti lakkoofsa 34 irratti maal jedhe? Ani biyya lafaa nagaa buusuudhaaf waanan dhufeen seenaa ani billaan fidee jedhe. Namoota wal ficcisiisuu kan dhufee jedha. Namoota wal lolchiisuu kan dhufee jedha. Billaan fidee dhufee jedha. Obboleessa koo. Nagaa fidee dhufee osoo hin taane billaan fidee dhufee jedha. Akkasumas seefii haa bitatu jedhe. Bakka biraatti immoo maal jedha Luqaasiin keessatti? Luqaas boqonnaa 22 irratti. Osoo ibidda qabsiisuun dhufee jedha. Ibidda qabsiisuun dhufee ibiddi kun immoo osoo kanaan dura qabatee jira ta'eeti akkaman gammadaa jedhe. Akkaman gammadaa jedhe. Kanaafuu seefii akka bitatan labsaa ture. Garuu namoonni itti amanan yookaan immoo hordoftoonni isaanii baay'ee miti. Akka kan Nabi Muhammad kana baay'ee miti. Lammaffaa waa'ee hordoftoota xiqqoo qabatee mootummaa addunyaatiin mootummaa yeroo sana mootummaa jajjabaa jira yeroo sana. Mootummaa kana dura dhaabbatee lola jechuun waa yaadamu miti jechuudha. Waa yaadamu miti. Kanaafuu qo'ee kan sirriidha amma mo'amee dhuguma jechuun si fudhadheen jira bakka baatirii kiyya waan ta'eef bannaatanii dhiifama. Kanaafuu gara kan Nabi Muhammad itti deebi'u. Nabi Muhammad immoo alayhi salaatu wassalaam. Nagaa lafaa kaasanii namaan lolan osoo hin taane waggoota 13 guutuu obsan. Makkaan keessa gaafa jiranu waggaa 13 osoo jirri hordoftoota isaanii jala ari'anu biyyaa baasan hattaa Habashaa dhufanii jiran hordoftoonni isaanii baqatanii jechuun deemaa jedhanii baqatanii. Nabi Muhammad gara biyya Habashaa deemaa achi jiraadhaa bakka biyyi kun jabaateera jedhanii biyya itti dhalatan keessa jiraachuu dadhabanii gara biyya Habashaa dhufanii jiran. Nabi Muhammad irra dilluu gaala kaa'aa turan. Waan barbaadan godhaa turan dhakaadhaan rukutaa turan in obsan takkaatti hin buune takkaan lolleen takkaan rukunneen waggaa 13 obsanii waggaa 13 booddee Rabbiin akka isaan biyyaa ba'an isaan ajaje gara Madiinaa akka deeman jechuudha. Erga isaan gara Madiinaa deemanii booddee warri biyyaa isaan baasan kun Madiinaa illee akkam jiraattaa Madiinatti illee deemnee ajjeesnee hordoftoota isaa jalaa balleessuu qabna xumuruu qabna Nabi Muhammadiin kana lafarraa dhabamsiisuu qabna jedhanii wal ijaaranii ka'an gurmaa'anii ka'an wal ijaaranii. Sana booddee Rabbiin Quraana keessa miti garuu wanni asnaa jecha artu kun hundinuu moo wanja'annoo keessaa hadiisa keessaa? Maal kun seenaa Nabi Muhammad namni beeku bara waan kana guutuu beekaa bara Nabi Muhammad jechuun siintumara Quraana irraa dhagaasiidha. Achuma Rabbiin suuratul Hajjii keessatti maal jedhe? Udhiina lilladhiina yuqaataluuna bi'annahum zulimuu wa inna Allaha calaa nasrihim laqadiir jedhe. Suuratul Hajjii keessatti suuraa 22ffaa keessatti achi booda Rabbiin lola eeyyame maal jedheen? Warra lolamaniif akka isaan deebisanii ofirraa lolan Rabbiin ayyameefii jira. Sababa maaliif jedhe? Bi'annahum zulimuu isaantu miidhame waan ta'eef. Wa inna Allaha calaa nasrihim laqadiir. Allahin immoo isaan tumsee isaan gargaaree isaan injifachuu irratti immoo danda'aadha jedhe. Bakka biraatti immoo suuraa Al-Baqaraa boqonnaa 2 lakkoofsa 193 irratti immoo yaa ayyuhalladhiina aamanuu qaatiluu fi sabiilillaahi alladhiina yuqaatiluunakum jedhe. Walaa ta'taduu jedhe. Karaa Rabbii keessatti warra isiniin lolan qofaan lolaa jedha. Warra isiniin lolan qofaan lolaa jedha. Kanaafuu Quraana keessatti ragaanati fiddu kamiyyuu warra maal ta'an warra si lolanidha. Warra si lolanii biyyaa si baasan warra si ajjeesuu jedhan ofirraa deebisuu Rabbiin hayyameefii jira. Kana sin morminu jechuu barbaadeeti. Ashi galatoomii ulfaadhu dhugaa dubbachuudhaaf sirriitti naa ibsite garuu waancaa qulqulluu keessaa kaana jechoota jechuun tiksii yookaan immoo baafata. Osoo gaggabaatee sa'aatiin illee kutee jira sa'aatiin mana biraa sa'aatiin eegatta. Akkoo ishee daqiiqaa xiqqoo dubbadhu qoy. Daqiiqaa xiqqoo dubbadhu. Macaafota amma naa dubbisaa turte san naa baastaa wajjin dubbisna. Maaliif akka jedhame maal jechuu kummoo akka barbaade nama ajjeesudha moo maaliif akka dubbatame wanta sallaallaa achiin booda dubbiinuu dhumate bakka warroonni dura gool jechaa turan suni ammallee gool jedhanii hin xumurra bakka dubbisaa. Innaa bakka billaa bitadhaa jedha sanaa baastaa achiin booda immoo itti haasofnaan maaliif billaan bitame sun maaliif bitame maal godha nama ajjeesadhaa bitaa jedhee moo sababii maalii qaba ka jedhu san macaa qulqulluudhaan billaa bitaa isa jedhu san bichaa fiddee yoo ati billaa bitaa jedhe Yesuus naan jette waan biraadha. Shunkurtaa garatti fuudhee qabulisa boo maal jedha inni immoo deebisee amma garuu jedha amma garuu
horii qalqalloos kan qabu haa fudhatu. Namni waa hin qabne immoo wayyaa isaa gurguree billaa haa bitatu jedha. Billaa kan jedhu kun goraadee jedha afaan Amaariffaa. Afaan Arabiffaa immoo seefii jedha. Ashi ol naa gadi naa buti kaa gadi naa buti na. Eessatti? Maal jedhamee mannoo sun? Yesuus jedha waa'ee horii qalqalloo billaa baachuu jedha. Waa'ee horii qalqalloo billaas baachuu jedha. Billaa jechuun seefii jechuudha. Yesuus immoo horii qalqalloo kophee utuu hin fudhatin yeroo ani isin erge waa isinitti hir'ate tureeree jedhe. Jennaaniin isaan immoo homtinuu nutti hin hir'anne ittiin jedhan. Inni immoo deebisee amma garuu horii qalqalloos kan qabu haa fudhatu. Namni waa hin qabne immoo wayyaa isaa gurguree billaa haa bitatu jedhe. Ashi macaafa keessatti itti fufi kaa. Maan ga'uure? Hin ga'u. Innumtuu faayiku. Macaafa keessatti warra seera cabsutti lakkaa'ame jedhamee kan caafame kun anatti raawwatamuun akka ta'u isinitti hima. Wanti na ilaalu hundinuu raawwatamuutu jira jedhee jedha. Nantu muraamas. Isaan immoo ilaa gooftaa billaan 2 as jira jennaan innis deebisee hingaa ittiin jedhee jedha. Okay. Innaa maaliif wanti kun maaliif dubbatame? Maalirra dhaabbatee gooftaan wanta kana dubbate? Yeroo lafarra turu keessatti baay'ee amma gaatama humna dhabe jechaa turte garuu akka humna dhabne immoo asitti meexanan ture. Baay'ee Farisootaa fi Saduqoota warra jedhamuun hari'atamaa. Gaafa inni fayyisu ati fayyiste ati eessa barsiisaa kamiin aangoo kamiin kana goota jedhamaati. Lola baay'ee keessa gaafa darbu omtuu irratti hannuun taa'u jechuun inni ofii isaatii deebii kennuudhaan lolaan maannoo hin gooneen garuu amma gaafa dabarfamee guyyaan isaa kennamuutti dhiyaatu gaafa beeku kana duuka butotaan maal jedhaanii isin kanaan dura billaa maali bitadhaa Waaqayyo? Billaa maali bitadhaa? Billaa kana maaliif yaani? Billaan kuni amma seefii akka ta'e beekna, goraadee akka ta'e jechuudha. Goraadeen immoo waan ittiin nama waraananii malee waa biraa miti. Yaani shunkurtaa muruma ta'e sigala shunkurtaa muru goraadeen waan ittiin nama dhaanidha. Kanaafuu Yesuus Kiristoos billaa bitadhaa yeroo jedhu maaliif? Billaa jechuun dubbii sagalee Waaqayyooti jechuun dubbiin sagalee Waaqayyoo jedha macaafa qulqulluu keessatti. Billaa kara lamaan qarame caalaa kan qara qabuudha hin mura gara lachuuttuu jedhaan. Bareeda. Billaan sagalee Waaqayyoo uffata gurguramee bitamaa sagalee Waaqayyoo. Uffata gurguramee maallaqaan bitamaa sagalee Waaqayyoo. Kana wayyaa gurguraatii bitadhaa jedhe. Kanaafuu sagalee Waaqayyooti kan jettu yoo ta'e namni wayyaa isaa gurguree sagalee Waaqayyoo bitataa? Wayyaan immoo ayyaana Waaqayyoottis ni fakkeeffama. Yoon kana siin jedhu garuu isa kana gurguranii billaa isa kanaa bitu jedhama. Ayyaana Waaqayyooti jedhe. Ayyaanni Waaqayyoo gurguramee billaan bitamaa ishi. Wayyaan ayyaana Waaqayyooti ergatte ayyaanni Waaqayyoo gurguramee sagalee Waaqayyoo bitama. Afaan irratti yookaan wal deebisnu ta'e gaariidha akkasittis hin deemna. Garuu akkanatti hubachuun ta'u mormii nu jalaa taa'ara waan ta'eef. Yoo akkasittis ta'e deemna. Ilaa yoo akka gootu bilisa koo kuni waan hin fakkaanne waan hin fakkaatu asii xiqqoosii waan hin fakkaanne kuni billaa jechuun goraadeedha. An fakkaatu amma waa'ee macaafa kana haa beeku isaa wallaalus anatu xiqqoo ishii hubata miti. Atamma bakka ittiin namoota bakka billaa anumna kootinumaa gochuu hin danda'u. Ani nama kana keessaa tiiktii godhattee booldi godhattee bakka san dubbistaan. Dhugaan immoo akka osoo hin taane akkam ta'uu qabaa? Maal jechuu barbaade? Gubbaa isaatii kaastee amma jalaatti gaafa dubbistu maalirraa hubata? Waan wal fakkaatu miti kan fakkeenyaaf amma wayyaa gurguree billaa haa bitatu jedhe. Ati immoo sagalee Waaqayyoo haa bitatu jette. Akkamitti namni wayyaa gurguree sagalee Waaqayyoo bitatu obboleessa kan gurguru waan ta'u miti. Lammaffaa immoo nagaa labsaa ture naan jette inni garuu nama wal ficcisiisuu nama walitti naquu kan dhufee jedhe. Amma akkam goota kana? Eshi isas baasichi bakka sanis naa baasi. Maalidha wangeela kam keessan dhahu? Maatis boqonnaa beeku kan. Yoo hin beekne rakkoon qabu hin barattaa. Yoo beektes immoo itti dabalatta rakkoo hin jiru. Maal jedha? Yesuus ammoo jedha biyya lafaa irratti. Maal eessatti ree wangeela isaan hin beekne hin beeku hin jenne.
Maatiyoos boqonnaa 10 lakkoofsa 34. Yesuus ammoo jedha biyya lafaa irratti nagaa fiduudhaaf waan dhufe isinitti hin fakkaatin. Ani billaa fiduufan dhufe malee nagaa fiduudhaaf hin dhufne jedha. Ani nama tokko abbaa isaa wajjin, intala haadha ishee wajjin, haadha manaa ilmaa maatii ishee wajjin